bakka kamiin geenyee jirra waan ce'umsaa eessa ga'e dildila wayii irra jirra inneetu gaa yaanna iddoo kamii dhalafee nuyi geenyee jirrume akkamitti hubattaati. Galatoomi ittaana gaaffii bu'uuraati. Gaaffii deebi'uun irra jirudha. Yeroo yeroodhaan waan madaalamuun irra jirudha. Ani jedhes ati jettes mootummaan jedhes uummanni Itoophiyaa jedhes jechuu baates ce'umsarra akka jirru beekamaadha. Sirna tokkorraati sirna tokkotti akka deemaa jiru beekamaadha waan mul'atu qabadha. Wanni kun garuu humni isaas humna ga'u qabaatee humna ga'u horatee bakka galma isaatii gahuudhaaf yoo yeroo isaarraa jarjarsuu isaarraa xiqqeessite malee hafuudhaan jiru inni ga'a. Eessa jirra waan jedhu karaa lama laaluu qabna. Yoo karaa mootummaa amma biyyoolessaa jiru keessumaatii ce'umsa isa ergii Dr. Abiy muummicha ministeeraa ta'e ergii muudameeti booda kan ta'e yoo ilaalle karaa mootummaa ce'umsa saffisaadhaan deemaa akka jiruttidha kan isaan himanii. Sababii kanaatiif immoo gammachuu guddaa agarsiisanii nyaataaf dhugaatiidhaanii iddoo baay'eetti feestaa akka godhaa jiranii kun immoo waan ani jedhe miti feestaatti jirra jedhanii dheengadda yeroo pirezidantiin Eertiraa dhufe akkasitti kan isaan dubbatanii geeddarama bu'uuraa deemsisaa akka jiranidha kan ilaalamu. Yoo itti siixee ilaalte garuu geeddaramsa kana karaa mootummaa deemu yoo itti siixee ilaalte garuu hamma jedhan waan gahumti. Maaliif yoo jette hedduu isaa baay'ee isaa geeddaramsa keessa jirra, ce'umsa keessa jirra, geeddarama jijjiirama fidaa jirra kan jedhani tokkoffaani namummaadhuma Dr. Abiy irraati waan maddudha. Hin kolfuu hin taphatu. Sababii kanaatiif namoota warra geggeessitoota Itoophiyaa warra durii warra fuula gurraachessu irraatiiti. Fuula kan hin banne kolfa hin beenne irraatii kaatee olaalte geeddaramsa ta'ee mul'achuudhaaf hin danda'a jechuudha. Nama ummata Itoophiyaa kan gadi qacuucamaa ture yeroo hamma tokko irraa kaasanii ummata Oromoo irraatis hamma tokko hacuuccaa sana yeroo irraa kaasanii akka geeddaramsaatti fudhatamuudhaaf hin danda'a jechuudha. Nama waan gammachiisu dubbachuudhaan haasawa adda addaa gochuudhaan namni waan dhagahee hin beenne dubbachuudhaan yoo dubbii duwwaa gochuudhaan yoo ta'e waan isaan dubbatan nama gammachiisa namatti tola. Namni jibba barbaadu hin jiru beektaa namni yoo argate jaalala barbaada namni wal baachuudha barbaada haasaa isaan dubbatan suni hedduudha nama gammachiisa jechuudha. Biyya keessa hin deemu biyya alaa hin deemu hin dadhabanii hojii waan hojjetan fakkaatu hojii gurguddaa waan hojjetan waan fakkaatanii fi nama hojii nuu hojjetu arganne jedhanii namni gammaduudhaaf hin danda'a. Kun egaa waanuma mul'atudha. Lammata immoo waan isaan hojjetaa jiran waan eenyummaa isaaniirraa duwwaadha waan dhalate tuun ta'in waan isaan haasa'an irraa waan dhalate tuun ta'in maal godhani maal hojjetani kan jedhu irraatiiti yoo fuunee ilaalle dhugaadha nama baay'ee mana hidhaati hiikuun isaanii nama gammachiisa. Namni itti gammaduudhaaf geeddaramsi dhufeera. Iddoo namni mana kumaatamaan mana hidhaatti guuramu irraatiiti mana hidhaatti ba'uu danda'uun waan guddaadha. Dhaabbileen siyaasaa biyyatti galanii dubbachuun argamuun biyya keessatti argamuun isaanii biyya bakkeetti deebi'uun isaanii nama hin gammachiisa argite gammachuu namaa hin kenna. Alaabaan kanaan dura seeraan dhorkame ol bahee dubbachuun isaa nama hin gammachiisa. Kun egaa maal godhan kan jedhu irraati yoo fuutee ilaalte waan nama gammachiisu tokko tokko godhameera. OMN biyya sanatti banamuunsaa OMN irraati shororkeessummaa ka'uunsaa hundumtuu waa hiikuu isaaniitii fi waan namatti toludha. Nama gammachiisa jechuudha. Yoo itti siixee fuutee ilaalte kun garuu Dr. Abiy haa ta'u eenyu haa ta'u yoo waan amma jenne kana hin godhan ta'e guyyaa lama buruudhaaf hin danda'an turanii jechuudha. Nama hiikuun dubbii shororkeessummaa sana kaasuun waan Dr. Abiy filatanii godhanitu hin ta'in guyyaa lama mootummaa isaanirra buluudhaaf jedhanii waan isaan godhanidha. So namummaa isaaniirraa wanti maddu jira. Waan isaan hojjetan garuu gara biraan istuun hojjetin kan deemsan waan isaan deemsan jira. Namni hin gammachiisa. Kanaas imaammataa sadaffaatti ilaalte garuu waan tokko wanni geeddarame jira. Fakkeenyaaf dhiifama gochuudhaaf awaajii baasuun waan akkasii yoo ilaalte waan nama gammachiisu. Labsii eettamaa kaasuun waan nama gammachiisu. Karaa imaammataa garuu karaa haaraarra buuneerraa yoo jenne taane dafneeti gammadaadha jirra. Hedduudha gammadaa jirra. Feestaan jedhamu suni waan hundee qabu miti. Itti darbinee booddee ilaaluudhaaf hin dandeenya waan hundee qabu miti. Karaa ummataa yoo ilaalte garuu keessuma ummata Oromoo irraati yoo ilaalte karaa ija qeerrootiin waan kana yoo ilaalte garuu
Gaaffin bu'uuraa kan Oromoon gaafate tokkoon saayyuu hin deebi'in jira. Fakkeenyaaf Oromoon kan inni gaafate tokkoffaan gaaffii dimokiraasiiti. Dimokiraasii qabaachuun irra jira. Abbaa biyyummaa jennee maqaa dhoofna dimokiraasii qabaachuun irra jira kan jedhu suni itti bu'amin jira ammayyuu. Nagaa qabaachuu barbaada uummanni keenya. Gaaffii nagaati kan inni gaafate. Gaaffiin nagaan sun eessattuu ta'aadhaaf hin jiru. Uummanni keenya har'ayyuu mana isaa keessatti manni itti gubataadha jira. Ammayyuu uummanni keenya ari'amaati jira, ajjeefamaati jira, reebamaati jira. So gaaffiin sun ittiin bu'amne jechuudha. Gaaffii dinagdee olaalte ammayyuu gatiin waa ittiin bitatan ol qaalawee lafatti hin deebine gahee namni jiraachuu lafatti dadhabee jira. Kanaaf waan nama gammachiisu tokko sababii eenyu akka isaan itti dubbataniif akkaataa isaaniitii fi waan nama gammachiisu ta'eera. Dirqama immoo gochuun waan irra jiru akka namoota warra siyaasaa hidhaman gochuun nama gammachiiseera. Karaa haaraa sanarra garuu waan qabatamaa ta'een asii baanee iddoo sana geenya kan jedhu road map isa jedhan sana nuu kennanii akka kanatti deemna kan jedhu irratti homtuu hin godhameen waan jiruu fi dubbiin waan burjaajoftee irra geessa jette karaa mootummaa. Karaa ummataa garuu Oromoon obsaadha jira. Abdiidha godhateeti obsaan eegaadha jira. Waan ta'u to'ataadha jira. Hubateeti ilaalaa irra jira. Karaa bu'aa garuu wanni tokko bu'eeraaf kan jedhamu ofuma waan kaleessa darbe irraatii kaatee waan gammaddu irraa yoo gammaddu irraatii yoo ka'e malee karaa qabatamaa sadarkaa tokkorraa sadarkaa tokkotti gulantaa tokkotti darbaadhatiti gara demokiraasiitii fi gara nagaatii fi gara dagaaginaatti dagaagina haqa qabu gara sanatti deemaa kan jiru irratti xinnoo ishee waan yeroodhaaf dhaabbate fakkaata. Galatoon Profeesar Iskee. Mee lafuma ati dhaabbatte kaanii fuulduratti tarkaanfannu tokkoffaa dogoggora kanaan dura hojjetaman sirreessuu irratti tarkaanfii mootummaan Dr. Abiy fudhate kanaa wantoota ati haasofte irra deebinee haasofnu namni kana waakkatus waan jiru natti fakkaatu namni baay'ee irraa gammadaadha waan ta'eef keessumatti hidhamtoota hiikuu labsii yeroo muddamaa sana kaasuu labsii shororkeessummaa kaasuun kuni wanta guddaa nama gammachiisanidha wanta ifattis ba'anii mul'atanidha waan ta'eef namni kanarraa gammadiin jiran natti hin fakkaatu. Amma garuu wanti recognize godhee ka'e tokko kana ta'ee jiru garuu gaafa ilaalu akka fagoodhaa ilaalanii gammadamuu fi wanta lafa hin qabannetu jira waan jiru natti fakkaate. Jawar lafa jiru akkamittiin gammaddamtee argite iddoo kamiin geenyeetta. Dhiibaatuma jirra. Akka ani ilaalutti onkololeessa 2016 irraa kaasee Itoophiyaan siyaasaa ce'umsaa transitional politics keessa seentee turte. San duratti mormiin kan ture mootummaan akka of jijjiiru gaafiin akka deebi'u mootummaan sun gaafii akka deebisu gaafii specific ta'e master plaanii akka dhaabu dhimmoota magaalaa akka dhaabu hidhamtoota akka hiiku kutu ture. Irreechi 2016 irratti gaafiin dhiyaate down wayyaane jechuun wayyaaneen kufuu qabdi kan jedhu gaafa ka'e irraa kaasee itti aansee immoo tarkaanfii mootummaan fudhatee fi uummanni fudhate irraa kaasee siyaasaa ce'umsaa transitional politics keessa seennee turre jechuudha. Gaafiin sun dhiibbaa fidee mootummaan sun guututti kufurra jijjiiruu yeroo waan filateef muddee 2017 jechuunis walgahii yaade kan guyyaa 17 boodarraa kaasee Itoophiyaan adeemsa ce'umsaa transitional process keessa seentee jirti. Kana sirriitti adda baafannee deemuun barbaachisaa ta'atti fakkaata. Kan duraa siyaasa ce'umsaa transitional politics kan lammaffaa transitional process keessa seenne. Akkamitti transitional process keessa seenne yoo jenne Ihadeg mataan isaatiifuu taa'uudhaan akka duritti humnaan deemuu akka hin dandeenye concessionii gurguddaa godhuu akka qabu jijjiirama hoggansaa godhuu akka qabu kan godhame akkuma paartii yeroo hundaa'u yeroo uummanni sochiin uummataa social movement yeroo mootummaa tokkorra dhiibbaa godhu filannaa takka kufuu takka of jijjiiruu godhaa fi yeroo sanitti humnoonni lamanii biqilu humnoota hardliners and reformists yookiin immoo moderate forces jennuun warra sirna durii tursiisuu barbaadu fi sirna isa jijjiiruu barbaadu uumame jechuudha. Kanaaf
adeemsan keessatti gara warri jijjiirama fiduu qabna warri jedhu olaantummaa qabatee gara taayitaatti yeroo itti dhufu keessa jirra adeemsa keessa jirra amma transitional process keessa jirra jechuudha. Okay, amma kan madaaluu qabnu adeemsi kun akkamitti deemaa jira? How is the process going? Wantoonni nama jajjabeessan hedduu jira wantoonni rakkatamuu hin qabne hidhamtoonni hiikamuu qofa osoo hin ta'in seeronni adda addaa jijjiiramuu eegaluun haasaanuu jijjiiramee jira. The narrative itself, the state narrative mootummaan san dura humnaanin cabsee bulchaa nan caccabsaa jedhu warra isa morman hunda gara diinotatti lakkaa'u hafee gara mootummaa reconciliatory tone jechuun araara barbaadutti jijjiiramuun isaanii agartaa wantoota baay'ee kan argaa jirtu haala naannootti amma Naayiroobiin turee dhufe akkaataan mootummoonni naannootii fi uummanni naannoo sun itti ilaaluullee yoo taate biyya keessatti illee akkaataan uummanni almost akka mootummaan kufeetitti mootummaan haaraa ijaarameetitti kan laalu dhugaa yoo dubbanne Abiy akka ihaadegitti ilaalaman jiru akka hoogganaa paartii haaraatti mootummaa haaraatti kan ilaalamaa jiru. Kanaaf ilaalcha namaa keessatti jijjiiramni guddaan dhufee jira jechuudha. Expectation eegumsi illee jijjiirama guddaatu kan dhufaa jira. Gama mootummaati illee tarkaanfiin nama jajjabeessan dhufan. Yes, the transitional process has started and is going fast. Jijjiirama saffisaan kan deemaa jiru. Sadarkaa amansiisaa irra gahee jiraayi. Bakka of duuba deebi'uu hin dandeenye. Counter revolution yookiin immoo kararraa maqu akkuma amma dura jenne transitional process yookiin immoo jijjiiramni cehumsa hoggaa jennu malkaa tokko laga tokko yoo fudhanne layni gama tokko sirna abbaa irreeti. Layni itti gama itti aanu immoo sirna dimookiraasiidhaati. Yeroo ammaa baaburri Itoophiyaa dildila sanirra jira. Isaa dildila sanirra jiru Abiy aangoo qabate jechuudha. Amma makiinaan deemutti jira. Itti galma fuulduraati kan deemaa jiru. Haa taatu garuu malkaa hin ceene ce'umsi hin xumuramne tokko. Lammaffaa adeemsi isaallee sadarkaa amansiisaa of duuba hin deebine yookiin immoo dildila sanirraa hin kufne irra hin geenye jechuudha. Waan amma iskeela reefu jee wajjin kan inni fudhadhu jira. Kunis wantoota amansiisuu ta'uu qaban keessaa gara dimookiraasiitti biyyi tokko ce'uudhaaf. Amma dura haasayaa turre seerotaa fi gochoonni sirni abbaa irree hafanii seerotaa fi gochoonni sirni dimookiraasiitiin bakka buufamuu danda'uudha qaban. Seerotaa fi gochoota sirna abbaa irree irra caalatti hambisuu eegalanii jiranii gochootaa fi adeemsa dimookiraasii gochoota tokko eegalanii jiranii gochoonni kun bu'uura seeraa argachaa jiran seeraan bakka bu'amaa jiran. Fakkeenyaaf dimookiraasiin mallattoo dimookiraasii keessaa tokko filannoon dimookiraatawaa walabaaf dorgommii qabu godhamuudha. Kanarratti mootummaan muummichi ministeeraatis paartiinis homaa jechaa hin jiranii mormitoota wajjin mariin godhamaa hin jiru. Biyyattiin filannootti deemti moo sirna abbaa irreetti deemti moo kan jedhamu hin beekamu. Kana cinaatti hoo biyyattii keessa maaltu godhamaa jira? Yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mootummaan uummata to'ataa jiru hin jiru rabbumaa fi uummata wal to'atee jiraachaa jira. Maaliif uummanni seera kamiin hordofaa akkamiin hordofaa hin beeku waraanni seera kamiin hordofaa maaliin godhaa hin beeku haala konfiyuuzhinii keessa jirra jechuudha. Sana keessatti immoo warri dura aangoo keessa harkaa dhabee fi dinagdee olaantummaa dinagdee qabatee turuu barbaadu. Warri immoo qaawwana keessaan utaalee aangoo qabachuu barbaadu kun hundinuu biyyattii jeeqaa jira. Kana keessaa bahuudhaaf xurreen saffisa akkamiitiin dimookiraasii dhayi. Xurree akkamiitirra deemna kan jedhu wanti ifa ta'e waan hin jirreef yes adeemsa ce'umsaa keessa seennee jirra. Haa taatu garuu adeemsa amansiisaa sirni kun of duuba akka hin deebine akka counter revolution haa taatu disintegration uumamuu akka hin dandeenyetti rakkoo keessa hin seennee jirra jechuudha. Jechuun ifa miti confusionitu jira. Yeroo kun immoo haala hamaa haala warraaqsa kanallee gaaga'amaaf saaxiluu danda'u keessa akka jirutti ilaalanii taana. Galatoomii Jawar. Mee lafuma amma dhaabbanne kanaa kaafnee gara fuulduraatti tarkaanfannu mee wanti nuyi amma haasa'aa jirru sadarkaa biyyaatti wanta jiru garri caalaansaa akkamittiin hubannaa walumaa galatti lafa amma geenyee jirru kan akkamitti hubannaa wanti jedhu kun walumaa galatti sadarkaa biyyaatti wanta jirudha garri caalaansaa. Amma yoo gadi buunee ilaallee fakkeenyaaf ganda keessa deemnee yoo nama gaafanne fagaanne giddu galeessa kanarraa deemnee fagaanne yoo gaafanne namni geeddarama kana isa jedhamurraa kan hafe wantoota amma nuyi kaafnerraa kan hafe
akkamitti ilaala laata wanta lafarra jiru kana akka kaafnu barbaadeetan qabxii keenya salamaffaatti akka dabarru. Amma wantoonni nuyi amma kaafne kuni wanta xiqqoo miti wanta biyyi kun keessa turte wajjiniin gaafa wal bukkee qabnee ilaallu wantootumti amma lafumti amma gaame kun mataan isaa wanta xiqqoo miti. Haa ta'uuti garuu walumaa galatti gaafa yaada ummataatiin ija ummataatiin ilaalamu akkamittiin hubatama isa jedhu akka kaafnu barbaadeetani mee amma fakkeenyaaf waa'ee daangaa yoo fudhanne qabxiin keenya inni itti aanu maaltu ta'aa jira kan jedhu dhaga maaltu ta'aa jira amma lafarratti maaltu deemaa jira kan jedhu amma fakkeenyaaf wantoota amma haasofne kana yoo cinaaksanii dhandhee gaafanne namni maal jedha waa'ee geejjirama kanaa akkuma finfinneedhaa gammadamaaru kanatti gammadaa isaati moo akkam yoo moyyaalee dhaqamee gaafatame namni maal jedha. Namni maal jedha waa'ee geejjirama kanaa namni kana waakkatu hin jiru akkamittiin ilaalama rakkoo achi keessa jiru wajjin. Dambidoolloo dhaqanii yoo namni gaafate waa'ee geejjirama kanaa gammachuudhuma finfinnee jirutu jira isuma finfinneedhaa namni keeshaa godhu kanatu jira. Dambidoolloo keessa gama bahaatiin kanatu jira. Lafa qabsiisnee wantoota akka ilaalluuf jedheetanii waan namni keessa jiru deelii laayifiidhaa wajjiniin. Mee akka itti mootummaan Dooktar Abiy waa'ee daangaa kana approachii godhe haa ilaallu sirraanii ka'a Jawar. Rakkina daangaa gama bahaatiin, gama kibbaatiin, gama kibba bahaatiin jiru akka inni itti approachii godhe kana haa ilaallu. Hamma ammaatti akkamittiin approachii godhe waa'ee rakkina daangaa kana. Amma dheengadda haadhatu hin ta'in kaleessa gaa loltuun raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisiin federaalaa dhaqee rakkoo naannoo sanaa akka furu akka dabarsee miidiyaa biyyaatti mee hundi keenya iyyuu dhageenyeerra. Mee hamma ammaatti akkamittiinitu as ga'e warra duraatu hin ta'in isa yeroo Dassaalenyitu hin ta'in isa ammaa fadhiifnu akkamittiin tiriitii gochaa ture inni waa'ee daangaa kana. Amma immoo approachiin fudhatame fala fiduu hin danda'a. Rakkina jiru gaafa sakattaanee ilaalle Jawar. Dhimmi haala daangaa akkaataan itti opiniyoon bara dabre bara namoota sadarkaa federaalaatti handle godhan rakkoo hubannaa akka jiruun arga. Rakkoo maali? Rakkoo kana waan baay'ee complicated ta'ee miti. Bara deengaddaa amma tokko hubannaa qabaachaa turanii kunis Jeneraalota wayyaaniitu waan kana godha kan jirudha kaaniiti kan deemaa turanii. Barana isa irratti hundaa'uudhaan jeneraalota waan san gochiisaa turan taayitarraa kaasisanii jiranii. Garuu immoo rakkoon biraa jiru shoora abdiilee akka malee hir'isanii ilaaluurraa kan ka'e dongora guddaa keessa seenaa turan bara darbeessa. Namni kun beektaa akkuma ijoollee itti taphataa jira. Yoo yaadatte bara deengaddaa Diseembar 2016 lola nutti bade. Diseembar 2016 irraa kaasee ji'a 5 lola guddaa godhame. April keessa immoo April keessa waliigaltee gooneedhaan lammaaf inni walitti dhufanii waliigaltee gooneedhani. Namicha kana namani yeroo bitachuudhaaf deemaa jennaan inumaa'u Oromiyaa keessa deemee akka fudhaadheessuu fi uummata isaa fiicha akka cinaa hiriirsuu godhamaa turame jechuudha. Yeroo bitatee ji'a lama keessatti gara waxabajjii irratti lola haaraa banuudhaan gaagama guddaa lubbuu namoota 60,000 du'aaf miliyoonotaan immoo buqqaanii gochuu danda'e. Erga aangoo qabataniis dongoruma sanarra deebi'an. Kunis maali? Amma aangoo qabannee jirra. Kanaaf jeneraalota isa duubaan jiran san yoo kakaafnu taate isa laaftutti harkatti deeffannaa kan jiru underestimate godhan nama kana. Dongora. Yoo yaadatte haasofne turre gaafa isaan akkuma muummichi ministeeraa haaraa dhufeen jijjiga yeroo dhaqanitti haalli itti godhamaa ture sun dongora. Wanni isaan amma godhan kun lola haaraaf nu geessa. Namicha kana fuula itti kennuun sirrii miti. Keessattuu hawaasa Somaalee biratti disappointmentii fida. Imeejiin taane uuma. Signal wrong signaling fida wanni kuni. Jennee wayyaa ture. Akkaataan itti hammachaa turan akkaataan itti wajjin. Haalli sun hundi dongora ture. Yoo isaanitti waan isa sossoban itti fakkaata. Namichi kun yoo isa sossoban itti hammaata. Kanaaf akkaataan isaan itti waan kana geggeessan kan dongora qabudha.
Ammas yoo taate haalli itti deemaa jiran dogongora. Kaleessas muummichi ministeeraa wanni inni dhiyeesse it is not a solution. Waraana nama keenya fixaa jiru humna dabalataa ergeef beekta muummichi ministeeraa kaleessa. Maaliif? Makalaakaan kun qulqulloofnee gamma. Kana Biraanuu Juulaa Jeneraal Biraanuu Juulaa dubbataa ture deengadda qondaalli isaa komaand. Sadarkaan komaandii irra warri jiru ammallee hin qulqulloofne. Hin qulqulloofne qofa osoo hin ta'in warra jijjiirama kanallee laamsheessuu barbaadu. Warra jijjiirama laamsheessuudhaaf immoo jeequmsi biyyattii keessatti akka babal'atu fedhii qabutu waraana kana sadarkaa ajaja adda addaa keessa jira. Jara kana deebiftee aangoo qabsiisuu jechuun gadi erguu jechuun naannoo daangaa kanarratti tokkoffaa meeshaa waraanaatii fi gorsaaf waan adda addaa liyyu poolisiidhaaf akka kennan godhanii fi abdiileedhaaf akka kennan godha. Lammaffaa immoo nama keenya jajjabaa poolisii Oromiyaa warra uummata naannoo akka keessaa ajjeesan hiree bara. Torban dabre mi'eessuuf nama keenya kan fixee jira. Booranatti nama keenya kan fixaa jiru makalaakayaan. Already odoo ajajni dhaqaatii haleelaa jedhuu hin kennaminii fi waan kana godhaa jiran jechuudha. Gara lachuurraa haleellee nama keenya haleeluuf deeman. Kanaaf an akka kiyyatti akka xiinxala kiyyaatti amma beekumsa kiyyatti furmaanni kuni osoo waraannummaan kun ajaja Abiy fudhatee akka inni yaadu kanatti jidduu seenee lola kana yeroodhaaf kan dhaabsisu taate'u qoricha michi kenneef maastaagashaadha kenneef malee furmaata ta'uu hin danda'u. Kaansariin summiin qoffee waan kana abdiileedha. Abdiilee hanga hin kaafnetti Oromoo fi Somaalee jidduu Oromiyaa Somaalee jidduu nageenyi hin jiraatu. Kana kaasuu irratti gaafii akka ka'u ni jira. Isa achi kaasuun mootummaan federaalaa ni danda'a kallattiidhaan hin danda'u garuu baay'ee karaa ittiin danda'u jira. Namni kun deeggarsa uummataa hin qabu. In fact riisarchii godhamee jira obboleeyyan keenya warra Somaaleetiin. Liyyu poolisiinuu inni hidhame takka aangoo irraa kaafame ka'uu hedoo jedhaniitti gara dheengadda gaafa inni bahee wayiwaatu sani halkan isaan itti garagalanii bulan jechuudha. Kanaaf nama kana achirraa kaasuun hin danda'amu. Paarlamaan isaa itti ka'uu danda'a. Warreen paarlamaan isaa itti ka'ee jira. Dhiibbaa qofa yakka inni hojjete fakkeenyaaf gabaasii marraa wajjitti fayyadamanii qorannaan godhamuu qabatanii odoo dittee isa kan dhaabsisan taate dhiisni achirraa isa buusuu danda'an. Haa taatu garuu waa lama waan jiru fakkaata. Tokkoffaa waan kana isaanirraa qaba. Namichi kun paarlamaa dhaqee waan jee jira beekta. Iccitii baay'ee kan qabu doozee guddaan of harkaa qabaa jedhee harkatti baadhatee paarlamaa ture. Dhiiroo jara teenya tanarraa iccitii wayii yoo kan inni baasu taate isaan salphisuu qaba. I don't know waatu jiran fakkaata. Maali wanni isaan sodaatanii namicha kanarraa harka qaqqabaniif haga yoom namni kun nama keenya ficcisiisa. By the way, okay. Oromoota daangarra jiran kana silaa miskiinnani namni garagalee isaan hin laalle kakalee ofii qabsaanii ilmaan isaanii fidanii nu nama nu godhan kana garagallee laalluu nurraa fagoodhaa. Finfinneetti hoggaa namni du'edha inni dhiiga kenninaa garuu cinaaksanitti moyyaaleetti hoggaa namni dhumu inumaa nutti dubbatinaa jenna haa ta'u. Abdiileen isaan qofaaf miti farra kan ta'e. He is a threat to the state kana namni beekuu danda'u qaba. Namichi kun waraana 50,000 akka gaariitti hidhate argaa qaba. Namicha kana achi kaasuu dhabuun yeroo mootummaan baay'ee laaffatee jiru kanatti when the state is so fragile. Nama akkanaa kana aangoorra tursiisuun nama akkanaa kana waraana hammasii to'atee akka turu gochuun Itoophiyaallee gaagama guddaaf geessuudha. By the way namoota hedduu dantaa naannoo sanii qabanin argee almost all of them Sudaan irraa kaasee hanga gadiititti namni hundi Sudaan isaan qaban namni kun biyyattii tana naannoo san gaagumsa keessa galche kan jedhudha. Kanaaf ajandaa muummichi ministeeraa qabuufillee jijjiirama kana gufachiisuufillee biyyattii gara rakkoo guddaatti naquufillee dhiibbaa onni guddaadha qaba. By the way mishigii wayyaanee kan dhumaa Maqaleedha jennee turre. San qofaa miti mishigii biraa qotatanii jiran jechuudha jijjiga. Sochii Gaambeellattis godhamu naannoo Kibbattis godhamu jeequmsa Oromiyaa keessatti illee godhamu mallayni jijjigarraa dhufa. Akkamitti dhufaa jira? Tokkoffaa daldala jimaa ammallee isaan to'atee jira. Gatii daldala jimaa waan daldala jimaa irraa argatan sanitti fayyadamanii faayinaansii godhaa jiran. Jeequmsa lixa Oromiyaatti illee godhamaa jiru. Jeequmsa gara Benishaanguliin godhamaa jiru. Kibba keessatti godhamaa jiru. Even naannoo Amaraatti illee jeequmsa godhamaa jiru. Faayinaansiin isaa jijjigarraa kan dhufaa jiru. Akkamitti dhufaa? Jimaarraa dhufaa jira. Lammaffaa kasalarraa dhufaa jira. Kasala guddaatu biyyoota kutaalee Somaaliyaa akka Puntlaandii fi kanneen biroo keessatti kasalli oomishamee gara biyyoota Arabaatti gurgurama. Kana kolonelootaa fi shaalaqaalee TPLF gurguru. Kuni gara abdiileetiin gara biyyatti galee gara biraatti gurgurama. Kan biraa opiidiyoon waa'ee sosochii meeshaalee waraanaa baay'ee waachaa jira. Meeshaan waraanaa guddaan even nama keenyaafuu garraa bitatan gara naannoo Somaaliitiin kan seenu. Kana kan seensisaa jiru
abdiileedha jechuudha. He is a serious threat biyya sanitti. Kana immoo itti himan malee itti ni dhala ofiidiyootti. Muummicha ministeeraatti illee lammaatti illee irra deddeebinee wanni itti himaa jirru nama kana achi kaasuu baannaan dhumaatiin uummata Oromootiif uummanni Somaalee kan itti fufu ta'uu qofa osoo hin ta'in biyyattii sanillee deegumsaa fi gaagama guddaadhaaf kan dhiyeessudha. Kana osoo itti himnu isaan garuu maanutti iyyitanii nu kaaftanii maaliif caaluun galma barkumee keessatti yoo dhoorkitan nurraa dhoorgaa jedhanii nutti as baasaa jiranii kun dubartii waan nama agarsiisu. Mees qeelatis waan kana tokkoffaa amma approachii jiru kana akkatti ilaalamaa jiru dhimmi kun akkatti qabamaa jiru dhimmi waa'ee warra dhufee daangaa weeraruusa ta'u dhimmumti daangaa sun walumaa galatti egaa akkamittiin akka inni qabamaa jiru kanarratti hubannaan kee maaloodhame egaa daangaan kun garmalee dheeraadha naannoo Somaaleetii wajjin daangaa Oromiyaan qabu garmalee dheeraadha. Kinni akka dhaabbatee hin beeku. Erga ofiidoonii mootummaa federaalaa irratti aangoo argate booddee hin salphata kinni kun yookaan immoo tiriidhumti isaayyuu hin furama abdiin jedhu baay'ee ture. Dhumaa immoo itti caale amma. Deebiin achirraa jiru immoo akka itti uummati ilaalaa jiru miti. Wanta uummati hin beekne haa jiraatu hin jiraatinii wanti beekamu jiru garuu uummanni akka inni itti jiraataa jiru baay'ee rakkisaadha. Wanti yaaddessaa kan biraan maa inni rakkinuma uummataa dubbannu kanayyuu hin dubbatinaa waan jedhamutu dhaga'ama. Aramma immoo takkaa wanta oodii ta'e an takkaa baay'ee wanta nama gaddisiisu maaliif dubbattu miidhama uummataa sana. Dambidoollootti poolisiin ganamaa magalgalaatti nama reebaara gaafa jennu hin jedhinaa. Inaaksan namni du'aa jira gaafa jedhu poolisiin nama ajjeese poolisiin liyyu poolisiin gaa jedhu hin jedhinaa waan jedhamutu jira. Approachii kun akkamittiin ilaala? Tokkoffaa tarkaanfii raadikaalii ta'e hin jiru. Tarkaanfii raadikaaliin haafu waan kana furuudhaaf iyyuu sagantaan maalii akka jiru wanti beekamu hin jiru. Wanti uummatatti himamees hin jiru. Isaanis wanti isaan qabatamaatti godhanii agarsiisanis immoo hin jiru. Rakkina kana guddina isaatii wajjiniin approachii amma isaan qabatanii jiran kana haala isaa akkamitti ilaaltameeti? Siyaasni keessa jiru siyaasa cehumsaati yeroo jennu ittaana. Nutu jedhaa jira malee afaan warra geggeessu irraatii fi dubbachuu yoo barbaadan al takka duwwaadhaan bolommaa irra dhagee. Cehumsa keessa jirra akka jennu hin barbaadan akka ilaalcha isaaniitti dhumeera amma argite. Akka ilaalcha isaaniitti hundumtuu ta'eera isaantu qabsoo Oromoos haa ta'u iddoodhaan gahee Itoophiyaa sanas immoo jijjiiree biyya haaraa gochuudhaaf kan deemu garamitti akka geessan dhiisisa gara biraa hin haasofna Itoophiyaa haaraa sana iyyuu. Isaantu nutu asiiti jechaa jira waan arginu agarreerra sababiin isaa immoo tokko lama sadii sababii kanaatii fi cehumsa keessa jira jedhe malee afaan isaaniirraatii dhagahamaa hin jiru waa'een cehumsaa sun. Haa ta'u malee achi keessatti kan ilaalamuun irra jiru waan amma daangaa irratti ta'aa jiru ati jette kun. Kan inni irratti ilaalamuun irra jiru qabsoon godhame kuni wareegamni bahe kuni bu'aan inni buuse gara booddeetti deebi'aa ilaata. Laga kana ceenee gama demokraasiitti ceehuudhaaf dandeenya lafa iddoo amansiisaa irra geenyeerraa kan jedhu irratti akka hin geenye dubbanneerra. Haa ta'u malee yoo gufachiisame iyyuu lafa demokraasii sana gahuun hammam akka ariifachiisaadhaan gahuu dandeenyu yoo dubbanneerraati kan hafe wayyaaneetu deebi'ee biyya sana bulchaayii kan jedhamu gaaffiin sun hin jiru. Kan ta'uudhaaf adeemu yoo gara demokraasiitti hin ceenu taane badiisa wal fixuu gargara sanattidha kan deemaa jiru. Garuu wayyaaneen kana keessatti maal gochaadha jiru? Harka maratanii taa'aniiru jedhu Jawar Mishigii kan Maqalee irraatiitti hojjetatu kan inni jedhe. Maqalee irraa waan isaan hojjetaa jiran waa tokko isatti qabsiisee dubbadha waa'ee daangaa irratti ta'u. Waa'ee isaan Maqalee irratti taa'anii Mishigii sadaffaa sanarraati ilaalaa jiran kanaan duras hojjetaa turan tarsiimoon isaanii inni guddaan the grand strategy. Tarsiimoon isaanii inni guddaan suni ummanni Oromootiif umman Amaaraa diina isaaniif wayyaaneedha. Ummanni Oromoo Amaarri warri gurguddaan diina ergi ta'aniiti ummata warra xixinnoo ta'an Affaar irraatiiti, Gumuz irraatiiti, Gambeel irraatiiti
kibbarraatiiti karaa Somaaleetiiti marsinaa kan jedhu kana grand strategy isaanii. Sababii kanaatiif daangaa hundumaarraatiiti sosochii tokko tokko argina. Sosochii arginu kana keessatti attamitti ilaalamaa jira. Ummanni kun geeddarama sanuu jennee haasofnu kan akkamitti fudhata yoo jennee ilaalle yoo cinaaksaniin maqaa dhoofte yoo gursumiin maqaa dhoofte baabbillee maqaa dhoofte moyyaalee yoo maqaa dhoofte gujii har'a maqaa yoo dhoofte kan inni ilaalaa jiru geeddarama tuun ta'in du'ata. Nama 7tu du'e har'a gujiidhaatiifi. Nama 29tu madaa'e meeqatu irraati areem kanadha kan ta'aa jiru. Dambiralloodhaati akka taasifte gana reebamaadha jira. Mi'eessoodhaatiitii dheengadda akkasitti ajjeesamaa jira. So maalidha kan namni argaa jiru? Namni kan inni argaa jiru Finfinnee keessaati waan ta'u miti wanta ganda isaatti naannoo isaatti wanta ta'aa jirudha. Waan ofii keessa jirudha. Hamma har'aatti wayyaaneetu kana godhe mootummaa federaalaa kan qabu waraana biyyaas kan qabu tika biyyaas kan qabu waraana wayyaaneedha. Sababii kanaatiif waa hojjechuu dadhabne. Muummicha ministeeraa yoo taane garuu hammasitti labsii yeroo hatattamaa irratti iyyuu nurratti hin dubbatinaa. Yoo isa taane garuu biyya kana furmaata kenninaa fi hin baraarraa kan hojjennu kan nu dhowwu hin jiru jedhamaadha ture. Ergasiiti maaltu ta'e? Erguma muummicha ministeeraa ta'anii iddoo gurguddaas ergii fudhatanii aangos waan fudhatan ergii fakkaatanii booddee kan ta'e jalqaba duraanii himachuudha ture. Miti abaluutu akkas nu gochisiisee jechuudha. Achiiti ababbaluu jalqaban. Jalqaba abdii illee ababbaluudha kan jalqaban. Jijjigaa dhaqaniiti hammachuu wajjiniin taa'u wajjiniin nyaachuudha kan ture. Ababbaluudha kan ture. Itti aanee yeroo nuu kennaa hin hojjennaatiiti yeroo nuu kennaadha kan jedhamaa ture. Isa booddee naannoo biyyaarra naanna'anii gorsu namni wal jaallachuudha qaba. Namni wal hammachuudha qaba kan jedhu gorsaan kana dhaga'ama. Approachiin isaanii maal ture kanatti jettu kana argu. Amma maaltu dhufu? Ergi kun hundumtuu oolchuudhaaf hin dandeenye du'a duwwaa naannoo kana hundumaati arguun ergii heddummateetiiti. Ergii hacaaluun gaditti ba'ee itti himeetiiti maaltu ta'e? Dhaadachuutu dhufu. Dhaadachuu kana immoo muummicha ministeeraa duwwaatu hin ta'in Birhaanuu Joolaas hin dhaadata. Humnaaniti goona. Humnaani 7 juunuun fudhatu irraa goona. Warra kaanis taanaan iddootti galchina. Iddoo hundumaatiiyyuu hin tasgabbeessina. Maaliin? Humna waraanaatiin itti dhimma baaneetiiti tasgabbeessinaadha kan isaan jechaa jiran. Obbo Lammaanis kanuma kan inni dubbatu. Muummichi ministeeraas kan dubbatan dhaadachuudha. Humna waraanaatti ajajneerra seeratti finnaa hin tasgabbeessina. Humnaan. Dubbii humnaa kana bira dabarree turre miti. Humni hin danda'amu. Rakkoon amma jiru rakkoo siyaasaati. Rakkoo siyaasaa kan akkaataan itti hiikamu immoo furmaata siyaasaatti kennuudhaan irratti dubbatamaadha ture miti. Kanaafi rakkoon naannoo amma maqaa dhoofne Cinaaksan Gursum achiiti jalqabee mi'eessoo jalqabee hamma dhaqee Gujii Moyaalee ga'utti rakkoon kan jiru tokkittiidha. Kanarratti waan wal sobnu hin qabnu. Kanarratti waa'ee aktiviistota kana godhe artiistota kana godhe jennee waan walirratti dubbannu hin qabnu. Kan amma ammaatti rakkoo kana uumee jiru waa tokkitti duwwaa liyyuu poolisii. Mee adubbannu irraa kaasuudhaaf abdii illee mootummaa irraa kaasuudhaaf hin danda'amu ta'a. Garuu eenyutu ijaare liyyuu poolisii sana? Federaala miti? Kan ijaare Mallas Zeenaawwi miti? Ergi federaalli ijaare federaalli kana bittimsuudhaaf maaliifitti dadhabe? Kan amma uummata rakkisa ajjeesaa jiru naannoo Ogaden keessatti waggaa 8 nama meeqa fixaa kan ture isa booddee immoo as darbee Oromiyaa irratti kan jalqabe barreen gaddaadhaa jalqabee nama miliyooniidhaan lakkaa'amu kan buqqaase eenyu ta'ee utuu jiru beennu har'a achi as bahaniiti aktiviistotadha namoota warra intinaan barbaannedha. Amma haasaan sobaa kun utuu hafee ergi jedhameeti hafu haasaan soba hafu kan rakkoo kana uumee jiru liyyuu poolisii. Yoo namicha iddoo irraa kaasuu hin danda'an ta'eef humna isaa jedha fudhachuun hin danda'amu. Kanarratti ga'e tarkaanfii fudhachuun maaliif akka inni rakkoo ta'e irratti mul'ataa jiru lafarraati kan mul'atu garuu du'a. Lafarraa karuun buqqa'uudha. Lafarraati kan arama madaa'uudha. Akka kanatti natti mul'ata. Lafarratti sadarkaa aanaatti yoo ilaalle. Tole. Egaa dubbii daangaa kana waan baay'ee itti dabaluu hin barbaadu wanta baay'ee isa haasoftaniittu garuu waan tokko duwwaa jechuun barbaada. Maanni innis waa'een daangaa kun erga humna ijaaramaa saniyyuu humna qabeenyi inni qabu qawweessa ta'u maallaqasa ta'u humna naannoo tokko yookaan riijinii tokkooti ala ta'e gararraadha erga ta'eeti
kanaan dura haalli itti uummannis namni inni dhaabatee ilaalus akka inni itti hubatu karaan itti hubachuu danda'an hinuma jiratu. Amma fakkeenyaaf mootummaan federaalaa mishigii wayyaanee ta'ee wayyaaneen muummicha ministeeraa tokko achirra kaa'attee paappee tokko achirra keessa qabeenya uummata Itiyoophiyaatiin waraabessa uummata Oromoo dhaqee nyaatu irratti qallabaa weerarsiisaa gaafa gootu amma Oromiyaan kana ofirraa deebisuu dadhabuusaa akka naannoottis mootummaan federaalaa interventionii uumuun hafnaan waa'ee kanaayyuu dubbachuudhaaf fedhiin qabu ture hamma yeroo dhiyootti jechuudha. Amma kana hubachuun hin danda'ama. Akkitti hubachuu danda'an hin jiraata. Amma yeroo itti OPDO'n muummicha ministeeraa ta'e kana humnaan qabu muummicha ministeeraa akka hin jenne yeroo inni itti waan shaakalamu shaakalee agarsiisaa jiru kana. Homaa gochuu hin danda'u akka hin jenne namoonni hundumtuu si wajjiniin jirraa jabaadhu yeroo itti jedhamaa jiru kanatti. Uummanni ganamaaf galgala yeroo inni dhufu yeroodhuma hundumaa akka nama nagaan bu'uu qaban ni jedhamu amma namni aangoo qabu tokko naaf gaafa hojjetullee ergaa ati dabarsitu akka nama aangoo irra jirutti kan ta'uun irra jiru. Garuu mul'ataa hin turre dubbiin kun amma immoo adeemaa dhufee kun guyyaa sadan darban kana keessa rakkoo baay'ee bal'aatu uumamaa jira. Kan akkamittiin hubachuun danda'amaadha. Iddoo furtuu ta'ee OPDO'n erga qabate mootummaa federaalaarra. Mootummaan naannoo Oromiyaa ofiisaatii milishaa erga qabaataa ituu jiru. At least wanti biraan yoo hafu namni akka hin taanetti akka hin ajjeefamne duuma hambisuu wanta biraan haafu weerara sana hin dadhaban. Namni maaliif du'a kana booddee waggaa arfan darbe du'aa ba'e wayyaaneen ajjeesaa baate. Liyyuu poolisiinis kanuma hambisuun maa dadhabame akkamittiin hubachuun danda'ama waa'ee kana. Ijoollee mucaa xinnoo fuudhanii madda walaabuu irratti yeroo qalan akkamittiin waa'ee kanaa hubachuun danda'ama ituu namni OPDO'n ergate tokko muummicha ministeeraa ta'ee jiru. Kanaaf amma immoo loltuun bobba'eera. Erga loltuun bobba'ee amma immoo maal gochuu dhaqaa jiru. Waa'ee humnaa kana waan tokko itti dubbadhee dhiisa. Humna homaa fiduu akka hin dandeenye tokkoffaa keessumatti dhimma lixa Oromiyaati wajjin wal qabate. Homaa furuu akka hin dandeenye isaan caala namni hubate jiran natti hin fakkaatu. Loltuu erguun waan tokko. Amma jeneraal Biraanuun maal jedhe dhaabbateera jedhamanii dheengaddi hunda keenyatu dhagaye. Dhaabbateera gaafa inni jedhu immoo iskeelii kan biraatti ol ba'e. Wanta baay'ee na ajaa'ibudha. Iskeelii haaraatti ol ba'e weerarri kun gaafa inni dhaabbateera jedhu jechuudha. Maal jechuudha kun? Warri kanaan dura weeraraa turan liyyuu poolisii jennee inni nuyi iyyinu kuni konnekshinii inni mootummaa federaalaa wajjiniin qabu waan dhokataatu jira jechuudha. Jechuun loltoota biyyaati wajjiniin warra humna lolaa ofirkaa qabu wajjin wanta dhokataatu jira jechuudha. Yookaan waan isaan hin beeknetu jira jechuudha. Malee Biraanuun gadi ba'ee dhaabbateera yeroo jedhu iskeelii haaraatti ol ba'uunsaa wanta baay'ee nama ajaa'ibudha. Dhaabbateeraa jedhe dhageessa yoo ta'e inni dhaabbateeraa hin ilaalle jennaan iskeelii haaraatti ol ba'eetu dhiyaata. Dubbiin kan biraani qabxii keenya isa dhumaa bira tuun naqini waa'ee dhumaa nageenyaa kana wajjiniin yaada irratti kennine akka darbinu kan hin barbaade waa'ee lixa Oromiyaa kana. Dubbii mootummaan naannoo Oromiyaa humna qabu hunda bobbaasee hamma lakkoofsi namaatiif lakkoofsi loltuu wal qixxaatutti nama garafu kan. Amma isa gara gamaatiin ba'ugaa liyyuu poolisiitu sirreebaa jira, liyyuu poolisiitu ajjeesaa jira jedhan. Okay. Ajjeechaa kanas immoo hin dubbatan innaan immoo hin dubbatinaa maaf dubbattu kunis sagaleen jedhu immoo wanta haaraatu dhaga'amaa jira si'a kana. Amma immoo poolisiin Oromiyaa wanti inni namoota nagaa gadi fuudhee garafaa jiruuf maa inni sababisaa? Keessumatti magaalaa Dambidollootti. Namni gaafa sa'aatiin 10 ta'e 4 PM jechuudha. Sa'aatii 10 waaree booda gaafa ta'e manatti galuu dadhabne poolisiidhuma Oromiyaatu karaarraa qabee nu reeba. Jaartii, ijoollee, dubartii ituun jedhin mana keessaa gadi gototaniitu mucaa namaa reebaa jiru. Maa inni sababii itti poolisii Oromiyaa nama gadi fuudhee reebuuf maa inni sababiin waa'ee humnaa yoo ta'e waa'ee nama sodaachisanii qawweedhaan itti qawweetti agarsiisa sodaachisanii bituu yoo ta'e kan akka obbo Lammaafaa waan kana hubate jira yaaduun humni homaa tokko fiduu akka hin dandeenye ittumaa dhiiga namaa danfisaa akka inni deemu. Kanaaf tokkoffaa gam tokkoon naannoo sanatti loltuu bobbaafadheera humni jedhu jira. Mootummaan immoo
lakkoofsa namaa hamma caalutti bobbaase loltuu. Lakkoofsa keenya caalaa jiraa jedhu magaalaa Dambidolloo keessaa namni lakkoofsi loltuudha. Kanaaf sa'aatiitti namni manatti ol galee gadi ba'ullee yeroon isaa baay'ee daangeffameera. Sa'aatii 10 taachatu jalqabamaa jedhu. Wanta kana akkamittiin kan hubachuun danda'amu. Isa gama bahaa amma diina inni wanta tokko ilaallee kompirehendii gochuudhaaf yaada. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhimma maalii qaba kan uummata reebaa jiruuf? Jawar. I think gama lachuullee rakkoon jira natti fakkaata. Rakkoon jeequmsaa konfiyuuniin kun akkuma reefu jetti. Biyyattiin sirna abbaa irraa gara sirna demokiraasiitti cehaa jirti. Kana keessatti dur namni seeraaf kan oggolu yookiin immoo seeraaf kan jilbeeffatee bitamu seeraaf osoo hin ta'in namni kan mootummaadhaaf bitamaa ture waan qawwee sodaatuuf waan roorroo sodaatuuf amma qawween dirree irratti qeeroodhaan mo'amtee jirti. Mataadhaan immoo hooggansa ol baheen fudhatama dhabsiifamtee jirti. Diligitimaayis taatee jirti jechuudha. Kanaaf kabaja heeraaf seeraatiin bakka bu'amuu qabdi. Rule of law bakka bu'amuu danda'uu qabdi. Sana irratti hojiin saffisaan hojjetamuu barbaachisa. Haala bakka lixa Oromiyaattis haa taatu bakka kaanitti godhamu mootummaan baay'ee laaffatee waan jiruuf. Uummanni illee akka duritti mootummaan waan hin jilbeeffanneef jecha mootummaa Itoophiyaa yeroo ammaa akka nama qaamni isaa immune systemiin isaa akka malee laaffate dhukkubni garaagaraa laaftutti isa qabachuu danda'uuti jechuudha. Kanaaf humnoonni bifa adda addaatiin socho'anii opportunity kanatti fayyadamuudhaaf socho'aa jiranii abdiileen gamasiin humnoonni adda addaa itti jiranii waan kana bifa lamaan haa laallu. Dambidollootis ta'e bakka garaagaraatti kan ta'u akkaataan opiniyoonii fi humnoonni biraatti deeman illee haasaa isaaniitiin kan wal rukutuudha tokko. Lammaffaa immoo naannoo sanitti humna abaluutii kan hin beekamne kan yeroo adda addaatti dhufeetuma uummata jeeqaa oolu jira. Fakkeenya Dambidollootti torban dabre keessatti akkuma waraanni dhufee buufateen boombiin irratti darbama. This is not acceptable. Kana irratti namni keenya siiriyeessi ta'uu danda'uu qaba. Abbaa fedhe waan taane nama fuudhanii poolisii irratti waraana irratti lafuma boombii irratti darbitee waraanni dhukaasa hin banin jechuu hin dandeenyu taanaa keenya. Kuni akkuma opidiyoodhaan lollu akkuma isaaniin akkuma jeneraal Biraanuudhaan lollu nama biraatiin illee murnoota biraatiin illee itti himuun barbaachisaadha. Waraana karaa deemu irratti boombii darbinaan waraanni sun warra waa darbe san qofa osoo hin ta'iin ummata illee waliin dha. Keessattuu immoo kun baay'ee waan lixa Oromiyaatti illee waan naannoo Somaaliyaatti illee ta'u waraanni Itoophiyaa gammachuu guddaan laalaa jiran nan beeka. Baay'ee fedhii qaba. Maaliif bara deengaddaa keessattuu hooggansi amma dhufee hooggansi OPDO kuni waraana kana baay'ee abaaraa ture. Isaantu biyya jeeqa jechaani ture. Labsii yeroo muddamaa waraanni kun Hayilamaariyaam harka micciiree labsiifate saffisaan jalaa kaasee jira. Nu malee biyya bulchuun dandeessanii. Exactly jettitti waan ta'e godhaa jiran. Kanaaf yoo nama keenyan adabadhaa jechuu baanne keessattuu warra waraana qabna jechuun. Dhugaa waan dubbanu taate Biraanuu Juulaa humnaan fudhachuun qabu haasaan inni godhe sun sirrii miti. Garuu dhugaan tokko hin jira. Waraana isaa yoo ergee wanni naannoo lixaatti socho'u torbaan lama turuu hin danda'u. Nama xiqqatu naannoo san jira. Waraanni wayyaanee waraanni mootummaa kanaa garas gara gallaan humni ribeelolaa naannoo san jiru dura dhaabbatee turuu waan danda'u miti. Kana keessa garuu uummanni keenya baay'ee miidhama. Kana keessa uummanni keenya miidhamuu qofa osoo hin taane kana keessa humnoonni bakka fagootillee bakka adda addaatillee seenanii Oromiyaa dirree jeequmsatti jijjiiruu danda'an. Namni keenya baay'ee miidhamaa jira. Lukat waan Dambidolloo ta'aa jiru. Diinagdeen magaalattii caccabee jira. Namni isaa kudha lama booda namni gadi hin bahu. Namni akka fedhetti ukkaanfamee akka fedhetti ittiin taphataa jiran abbaa kana godha. Tokko maqaa ABO'tiin siidha. Tokko maqaa poolisii Oromiyaatiin siidha. Tokko maqaa makalaakayaatiin siidha. Kuni bakka dhaan guddadhetti ta'aa ture bara 1990moota keessa. Namna yeroo dhaan guddadhu amma beektaa waan yaadannoo deebi'ee jiraachaa jiru natti fakkaata. Bara 1990moota keessa ajajni ABO laaffachuu irraa kan ka'e gama tokko wayyaaneen waraanuma ABO fakkaata biraa ijaarrattee sochoosaa turte. Waraana ABO illee keessa seentee infiltreet gootee ummata miisisaa turte. Kanaaf ummannii fi waraanni wal afaan garagale. Ummanni waraanni hoggaa siin jee waraanni ijoolluma naannoo teenyaa dhalootuma naannoo teenyaa ijoolluma dubrii xiyyaati. Gaaga'ama guddaan naannoo keenya irra ga'e
waraana keenyallee gaaga'amni hamaan gahee mo'amuun sun dhufee rakkoo guddaa qabsoo sanillee duuba deebisee jechuudha. We shouldn't repeat that kind of stuff. Gama Oromootiin illee gama ummataatiin illee gama kamiinuu har'a waan gaarii fakkaachuu danda'a qawwee hidhatanii ganda keessa deemuun garuu qabsoof duuba deebisa. Qabsoon yeroo nama kan Dambidolloo fi Leeqaa fi Qeellam keessa qawwee qabannee shirri goonuu miti. Diina Oromiyaa keessa dirreen falmaa amma Oromiyaa keessa miti. In fact dirreen falmaa amma Finfinnee keessayyuu miti. Finfinnee keessayyuu mo'annee baafnee jira. Dirreen falmaa amma Maqalee fi Jijjiga keessa. Isaan naannoo Maqaleetti wal jaarratanii nu haleeluudhaa deeman san uummata Tigraayii fi isaan addaan baasuudhaan mo'achuu danda'uudha nu barbaachisa. That's strategic. Osoo isaan achitti Maqaleetti uummata keessaa baasuu dandeenyu harki isaanii dheeratee Oromiyaa keessatti akka deebi'u, Mooyyeleetti akka deebi'u, Gimbiitti akka deebi'u, Shaashamannetti akka deebi'u yoo ka goonu taate it is serious strategic blunder qabsoo tanallee waan miidhu. Kanaaf gama keenyanis dogongora guddaa mul'ataa jira. Torbaan dabree warri Abaa Shanee waraana dhaabne irraa jedhan. Waan bareeda, waan jabaachuu qabu. Har'aaf kalee immoo waan yaada jijjiiru kan argaa jiru. Look, tapha akkanaa kana dhiisuu qaba. OPDOlleen tapha dhiisuu danda'uu qabdi. Akka mootummaatti akti godhuu qaban waan tokko akkan dogongora. Waraanni biyyaatis taatee poolisiin nagaa biyyaa eegsisuu mirgaaf dirqama qaban. Mirgaaf dirqama kana immoo of eeggannoodhaan deemuu danda'uu qaban. Yeroo ammatti furmaanni waraanaa dhufuu hin danda'u. Warra waraanaan sochoona jennuunis dhiisaa. Gama waraanaatiin illee obsaa jechuudha barbaachisa. Furmaanni amma kan jiru Oromoo kan baasu dirree siyaasaa irratti walitti dhiyaatanii waliin mari'atanii gara filannootti deemuudhatu barbaachisa. Abbaan deeggarsa ummataatiin qaba nammoo adda jiru san keessatti seenuu danda'uudha qaba. Yeroo ammatti OPDOnis qawwee yoo keettaate dimokiraasii waan sodaattuuf murni birallee qawwee yoo keettaate dimokiraasii waan sodaattuuf ummata Oromootiif kabajaa waan hin qabneef ummata Oromoo namni kabaju har'a qawweetti hin rarra'u. Namni ummata Oromoo kabaju jijjiirama ummanni Oromoo OPDOn wayyaanee wajjin dhaabattee ummata kana rukutaa turte. Dhaabbileen siyaasaa biraa biyya biraatti baqatanii nagaan jiraachaa turan. Ummanni kun ufiif fincilee wayyaanee jilbiiffachiisee taayitaa OPDOtti kennee warra kaaninis koottaa galaati wal dorgomaa nu bulchaa jedheen. Ummata kanaaf kabajaan isaan malu qawweedhaan ganda keessa deemanii jeequu miti. Yookiin immoo televizyiinaan bayanii akka jeneraaltichii fi lammaan fa'aa godhaa jiran kanatti itti dhaadachuu miti. Wanni hooggansa lammarraas wanni eeyinu, Abiyyirraas wanni eeyinu, hoogganoota murnoota siyaasaa irraa wanni eeyinu walitti dhaadachuu, ulee caccabtuu fuudhanii wal doorsisuu osoo hin taane dirree siyaasaa irratti xarapheeza irra dhufanii waliin falmanii waliin mari'atanii gara filannootti deemuutu irraa eegama malee. Wal lolanii uummata isaanas waan hin jirre irratti humna hin jirre wal agarsiisanii jidduun manni keenya miidhama osoo isaan wal qaqqaban immoo alagaa waan tan harkaa fuudhee hamba kolfaa isaan godha. Bara 1991 akkas taane bara 1975 akkas taane ammallee waan fafaa waan qaanyii kana nutti deebisuudhaaf deemanii kan ammoo callifnee waan laallu miti humna dhageettii qabnuun uummata keenya gorsuu fi dammaisuu itti fufuudha qabna jechuudha. Galatoomi Jawar yaaduma kanarratti iskeelii yaada dabaltu yoo qabaatte amma gaamaa inni lixa Oromiyaa bifisaa kan rakkina fidaa jiru maa inni qawween qaba murna jedhutu jira. Dhossaa miti maqaa of ta'eetu adeemaa Abaa Shanee mootummaan immoo lakkoofsa loltuu garmalee bobbaaseera. Humnoonni kun lamaanii wal loluuni dirree waraanaatti mirga isaaniiti. Ana kanatti fakkaatutti namni wal loluu barbaadu dirree waraanaa. Garuu rakkinni kun safara keessa galeetu hiyyeessi hojii hojjetee nyaachuu dadhabe ba'ee galuu dadhabe. Rakkinni kan dhalataa jiru namni gadi ba'ee ol galuu dadhabe kana gidduutti. Isuma amma Jawar kaasedha jechuudha dubbichi. Waggoota arfan kana keessa namni akka kanatti rakkachaa dadhabaa ba'ee ammas isayyuu ituu taa'aa naasofnaa jedhamu waan kana keessa galamuunsaa akkamittiin ilaalamaadha amma haalli eegara sana jiru. Waan isin dubbattan kana keessa itti bubuudhaan barbaada.
waan warri aangoorra hin jirre gochuun irra hin jirretu jira. Karaa bahaa hin isin waan gochuun irra jiru dubbanni waan gochuun irra hin jirretu jira. Jalqaba Jeneraal Birhaanuu irraatiin jalqabuu barbaada. Jeneraal Birhaanuun asuma ergi operations chief ta'aniiti achiiti as bahanii hoogganaa operations ta'anii as bahanii yeroo dubbatanii afaan Oromootiin yeroo dubbatanii waan isaan jedhan qabxii lamatu keessa jira. Qabxii sana kana keessaati tokko maal jedhaa warra kanaan dura yeroo Oromoon qabsoo godhu qawwee tokko dhukaasintitu amma Oromoon qabsoo isaatiin iddoo tokko waan gaheefititi amma dhufaniiti itti galuudhaaf barbaadu kun gochuun hin danda'amu jedhan tokko itti dubbataa jiru. Lammata immoo jarri kun hin qabanii uummata xinnoodha baay'ee miti yartuu waan ta'anii fi isaaniin biyyarraa balleessuudhaaf guyyaa lama yoo nun fixuu jedhan. Tokkoffaa inni duraanii siyaasa haasa'u warra kaleessa keessan turretutu har'a dhufeetti garan siyaasa haasa'u jeneraalli tokko waan siyaasaa keessaati hafuutu irra jira waan kana dubbachuun irra jira. Torban lama nutti fixuu hin goona kan jedhanis kan inni na yaadachiisu obbo Jeneraal Siyyee sanadha. Direedawaa dhaqeetii torban lama nuyi waraana taanaan akka maalutti goona nuyi waraana ittiin taphanna nuuf waraanni taphadha. Torban tokko miti torban lama keessatti fixna kan jedhaneefidha. Dhaadachuu akkasii hin barbaachisu mootummaan waraanni. Dhaadachuun akkasii hin barbaachisu kana keessaati hafuutu irra jira. Isaan duwwaa miti. Obbo Lammaanis nama lama sadiitu du'a malee du'i nurra heeraa jedhe. Wanni kun dhugaa miti. Nama lama sadii miti kan du'u ergi dheengadda sadan kana keessaati nama 300 ol kan du'e. Akkasuma jechu skeeliinsa ol dabalennati jettu mana nama ciisee jiru ganama halkaniin gaditti ba'aniiti baabilleetti manatti gubu namatti manatti gubu. Har'a akka ilaalaa jirrutti cinaaksaniiti namni mana isaa keessaati waan bahee jiruu fi bakkeetti waan nyaatu godhateeti nama nurraati dhaga'uu dhabne jedhee himataadha jira iddoo sana keessaatiiti cinaaksan irraatiiti. Wanni kun lama sadiitu du'ee kanaafi lama sadii nurraati xiqqaateera wanti jedhamu miti namni tokko du'uun irra hin jiru. Namni tokko yoo du'e inniyyuu baay'eedha. Namni lama yoo du'e inniyyuu baay'eedha. Kanaaf nu xiqqaateera jedhanii dubbachuun irra hin jiru. Namni akka mootummaa pirezidaantiin mootummaa Oromiyaa nama tokko kan ajjeesuudhaaf fedha qabu nama 1,000 ajjeesuudhaaf gara booddeetti hin deebi'u. Namni tokko lubbuun nama lama xinnoo miti. Kanaaf xinneessineera jedhanii waan dubbatamu miti kun. Lammata immoo waan pirezidaantiin mootummaa Oromiyaa kan isaan godhaa jiranii caasaa ittiin bulchan sana keessa deemanii hin dubbatinaadha kan isaan jedhaniitti himan. Harargee bahaa qalixaniitti kaadiroota isaanii sassaabanii waa'ee kanaan dubbatinaadha jedhu ofiis hin dubbatan. Namoota gara biraa akkasii dubbatan hin dubbatinaa jedhu. Gar tokkoon xinnoodha jedhu gar tokkoon waanuma tokko iyyuu gadi hin kaasinaadha waan ija keenya jira jiru waan fuula keenya dura jiru waan uummanni keenya himatu sanatti hin dubbatinaa jedhu. Kunis ta'uun irra hin jiru waan isaan hojjechuun irra hin jirre. Dr. Abiy qarumaayyuun dubbatu waa'ee kanaaf yeroo baay'ee. Hammattii dubbatu sana keessattis immoo dogoggora lama godheera. Tokkoffaa namoota yartuutu waa godhaa jechuun haasaadhuma obbo Mallasidha. Haasaadhuma obbo Hayilamaariyaam fakkaata. Namoota xinnoodha malee uummanni hundumtuu nu duukaadha jira kan jedhan. Keessumaati immoo baasanii aktiivistootatii fi artistootatu kana godha kan jedhan akkam hojjetee fi haasaan akkasii obbo Mallasii akkam hojjetee fi obbo Hayilamaariyaamiif haasaan akkasii dubbiisa dhugaasaa irraanfatanii dubbiisa dhugaasaa dubbachuu dhiisanii biyyi kun biyya sobaa ta'uun isaa jedhanii soba qarar bakkee jiru dubbachuun hin ta'u gatii aangoo irratti baateeti. Dhugaan uummataa haqni uummataa himamuutu irra jira kana dhowwuun irra hin jiru. Maaltu ta'uutu irra jira kuni waan hojjetamuun irra hin jirre akka yaada kootti sadarkaadhuma hundumaatti iyyuu maaltu immoo hojjetamuutu irra jira. Wanni kun insurgencyidha. Namoota dhokatanii dhufaniiti mootummaadhati waraanaa jiru asymmetrical warfare jedhanitti waraanaa jiru ergi jedhame. Wanni kun insurgencyidha ergi jedhame kan godhamuun irra jiru counter insurgencyidha jechuudha. Counter insurgency saayinsiin isaa yeroo baay'eedhaaf itti geeddaramaa turan warra waraana beeku miti garuu xinnoo ishee waan irraa beennurraa hamma beennutti counter insurgency amma population protectionidha jedhama. Ummata ofitti qabda malee ummanni suni akka gara warra insurgency sanatti deebi'u hin gootu ummata ofitti waa babbala ummata ofitti qabda. Sababii kanaatii fi dambidollootti wanti ta'aa jiru ummata nama boombii nutti darbatee nu ajjeesetitti of keessa dhoksitanii sababii kanaaf isin reebuun irra jira jedhan kuni dubbii kanaaf furmaata hin ta'u.
ummata ofitti qabu ummata eegu warra hamaa hojjetu kanarraati ummata eegu hojjechuudha kan poolisiin Oromiyaa kan inni hojjechuun irra jiru. Poolisii duwwaa miti milishaa 300 eebbisiisnee dhanii dubbataa turan. Milishaan 300 hojjechiisan sun ummata reebuudhaaf leenjisaa turanii. Maaliif iddoo amma maqaa dhaame kana hundumaa irratti achitti bobba'anii warri kun ummata keenya hin eegan? Maaliif hin eegan? Qawweedhaan qaban immoo nyaataan qaban immoo sinqiidhaan qaban immoo maal rakkinnisa? Naannoo sanattis taanaan kan isaan gochuun irra jiru waan karaa kanas counter insurgencyidha. Ummata waan ofitti qabu gochuu malee ummata waan achi isaan irraati ari'u gochuun irra hin jiru. Counter insurgency population protection ta'utu irra jira. Lammata OPDO'n caasaan keessan hojjetaa jiru. Caasaan keessan sadarkaa aanaa irratti isinii hojjetaa jiru. Sababii kanaatiif tokko baaftanii iddoo tokkotti erguudhaan as erguudhaan achi erguudhaan hojjetaa jirtu. Caasaa keessan irratti homaa argattanii waan hin jirre. Ajajjanii ittiin hojjechuu waan hin jirre. Caasaa sana uummata irratti hirkattanii qulqulleessuudhaa fi tarkaanfii gurguddaa fudhachuutu irra jira. Garuu kana gochuudhaaf hin barbaadan maaliif yoo jedhu? Isaan ammayyuu kan isaan itti qophaa'aa jiranii filannootti deemaa jira. Filannoo qawwee wajjin wal qabatu. Tabeera uummati kun waa'ee qawwee. Ijoollee isaatu inni jaanii laaluu gadi fuudhaniitu fuula isaa duratti ajjeesaa ba'an warri wayyaaneen daganaan poolisii Oromiyaa jedhamee loltuu abaluu jedhamee iddoo sana keessa deemee uummata kana caalaa dadhabsiisuun irra hin jiru. Dadhabeera uummati kun waa'ee qawwee xiqqoo aara haa galfatu kanuma jedhuuf kan inni kaafame qabxii keenya sadaffaatti dabarraa. Waa'ee adeemsa siyaasaa sadarkaa biyyoolessaatti jiruu fi sadarkaa naannoo Oromiyaatti jiru. As keessatti jalqaba akka kaafnu kan hin barbaadu waa'ee paartilee siyaasaa amma biyyatti galanii biyya jiranii paartileen siyaasaa garaagaraa biyyatti galaniiru. Warri OPDO yaada tokko tokko kaasaa jiru waa'ee baay'ina paartilee kanaa. Ijoolleen Oromoo kanaa dhugaa dubbachuuf yoo ta'e barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee waan kana dhimma isaanii kaasanii dubbataniiru. Dhimma baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef nus yaada gabaabduu kanarratti ituu kennine. Jawar mee sirraan amma gaa paartileen siyaasaa galaniiru. Prioritiin maal ta'uutu irraa gama isaaniitiin gama paartilee siyaasaa kanaatiin prioritiin maal haala amma keessa jirru kanatti waan keessa jirru gaa haasofneera tokkoffaa biyyi ce'umsa keessa jirti. Mootummaan hamma ta'e adeemee intarestii baay'ee argisiisaan jiru. Rakkoon nageenyaa immoo biyya kana keessatti uumamaa jira. Gaaffii uummata Oromoo immoo tokkittiin isee keessaa hin deebine haala walxaxaa kana keessatti paartileen siyaasaa kun dhufanii galaniiru. Prioritiin isaanii maal ta'uu qaba? Gama mootummaatiin prioritiin maal ta'uu qaba? Hariiroo inni paartilee Oromoo keessaa dhalatan paartilee hedduu kanaa qabu irratti Jawar.
Galatoomii kun gaafii guddaan yeroo ammatti ka'uu maleetu kana. Akkuma yeroo hedduu jechaa turretti qabsoon Oromoo akka itti eegalte social movement irraa eegalte beektaa sochii hawaasatirraa. Sochii afran qal'ootirraa, sochii Maccaa Tuulamaatirraa, akkasumas sochii Baaleetirraa, akkasumas sochii Lixa Oromiyaatirraa godhamaa turetu walitti dabalamee sochii uume. Kuni booda gara jaarmiyaa siyaasaatti social civic society irraa gara jaarmiyaa siyaasaatti guddate. Jaarmaan siyaasaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'uudhaan waggoota dura Ma'isoon jalattis jaarmaa guddaa jalattis booda adda bilisummaa Oromoo jalatti calaluudhaan gara 1990mootaa geenye 1990moota walakkaarraa kaasee hanga waggoota 4-5 duraatitti jaarmaalee siyaasaa geggeessuu dadhabanii qabsoon tun laamshoftee turte jechuudha. Sanbata sochiin uummataa social movement bifa haaraan waggaa 40 booda jechuu dandeenya deebi'ee hoggansa fudhatee qabsoota rafiniinsee qindeessummaa qeerrootiin hojii bal'aa hojjetameen jijjiiramni ammaa kun dhufee jira. So sirna durracha sirna abbaa irree duraa kuffisuun danda'amee jira. Sirna haaraa ijaaruutti ce'utti jira. Kana keessatti sochiileen hawaasaa takkaahuu social movement civic society jaarmaaleen hawaasaa shoora isaanii taphachuu itti fufu. Haa taatu garuu sirna dimokiraatii keessattuu akkaataa dimokiraasii keessa siyaasaan godhamu irratti shoorri hawaasa siyaasaa takkaahuu political society ol ka'uu danda'uudha qaba jechuudha. Waliigaltee guddaa akkaataa filannoo itti godhamu irratti akkaataa biyya itti buluu irratti akkaataa eliitiin biyya tokko yookiin immoo saba tokko aangoo addaan itti hiratu deemu irratti waliigaltee irra gahuu danda'uudha qaban social political contract gahuu danda'uudha qaban jechuudha. Kanaaf qabsoo tana hawaasni uummanni keenya asiin gahee kubbaa yeroo ammaa harka hoggansa siyaasaa jirti. Hoggansa siyaasaa kan biyya bulchaa jiru, paartii biyya bulchaa jiru keessa jiru lookata. Uummanni wayyaanee kuffiseeti warruma isaan tajaajilaa sana ture isaan bilisoomsee kubbaa itti kennee harka isaanii jira. Kanaaf hoggansi siyaasaa biyya bulchaa jiru dirqama tokko qaba. Gama dhaabbilee mormitootaatiin laamshanii wal nyaatanii wal qoqqoodanii wal laamsheessanii taa'aa turan. Isaan harka kubbaa fuudhee malkaa ceesisee kunoo amma hoodhaa irratti walii galaa jedhee kubbaa isaan jidduu kaa'ee jira jechuudha. Kubbaan siyaasaa Oromoo amma kubbaan qabsoo Oromoo amma gama tokkoon opidiyoo harka jidduu gama kaan immoo mormitoota jidduu taa'aa jirti jechuudha. Kubbaa kana taphachuudhaaf seera ittiin taphatan yeroo ittiin taphan fageenya ittiin taphatan eenyuun nu taphachiisa kaja'u irratti walii galuu danda'uudha qaba. So gama lachuutu wanni eegamu rule of the game waan jennu jira. Akkamitti filannoo deemsifna filannoo kana eenyutu deemsisa akkamitti aangoo walirraa fuuna eenyutu nu jidduu dubbii ilaala masmarri cehuu hin qabne maali what the red lines kan jedhu irratti walii galuu danda'uudha qaban jara lachuu. Kana gochuudhaaf dirqamni guddaan dirqama mootummaati dirqama paartii biyya bulchuuti. Kunis paartiilee mormitoota wajjin gadi taa'ee waliin mari'achuudhaan filannoodhaaf qopheessuu irratti filannoo yoom ta'a akkamitti ta'a seera filannoo keessaa maatu jijjiiramuu qaba bulchiinsa filannoo akkamitti jijjiirra gubbaa hamma gadiitti kan jedhu filannoon erga dhumee booda hoo akkamitti taayitaa wal harkaa fuuna kan jedhu irratti waliin mari'achuu danda'uudha qaban. Kana irratti waltajjii qopheessuun dirqama muummicha ministeera kanaatii fi bulchiinsa isaati. Gama dhaabbilee siyaasaatiin ani baay'achuun isaanii hedduun homaa wanni hin qabu. Baay'achuun isaanii kun irra ganama kana addisuu argaa waan gaarii barreessee jira. Waan gaarii barreesse gurbaan sun deeyita waan uummata keessa jiru. Kanaaf akkaataa itti dhiyeesse biyya waa fayyaduuf malee gaafii uummanni hunduuf gaafachuudha. Paartiin siyaasaa baay'atee jira. Suuraan na yaachisu kan na yaachisu maali? Paartileen baay'een already 5 wajjahatu biyya jira. Ala kana ammoo 6 torba itti dabalamanii jiranii biyya galanii jiranii biyya keessa socho'aa jiru. Garuu seerri taphaa rule of the game irratti walii galteen hin jiru. Masmara kam maal godhuu danda'an maal gochuu hin dandeenye kan jedhu uummata keessa deemanii sochoosaa jiranii kaayyoon isaa maali garamitti deemama kan jedhu kun yoo ifan taane xiqqoo turraa walitti bu'iinsa dhufa. Dirreen siyaasaa immoo bal'isuu isaatiin mootummaan galata qaba. Abiyyis malammaanis kanarratti galata qaban. Garuu dirree kubbaa saayitee masmara yoo ittiin tolchini kubbaa shaamoo jettee darbitee bala uumama. Bala uumama shaamoo godhaa jirti beektaa viidiyoo nama kubbaa buutee dirree bal'aa tokko irratti jalaa saayitee shaamoo jettee bantee jirti.
This will really take us to disastrous end. Kuni baay'ee dangerous. Sila durumallee waa tolchaniit seera tokko tolchanii waliin mari'atanii kan seensuu qaban eega seensanii jedhan booda amma saffisaan dhufanii waliin ta'anii waliin mari'atanii deemuu danda'u qaban. Korro video ji'a tokko dura taa'e filannoo 2019 ka ji'a 10 boodatiif qophaa'uu qabna aanaaf gandatti mo'achuudhaaf jedhee walii galee deeme. Ifatti garuu dubbataa jiran icciidhaan qophaa'aa jiran. Kaafaa'uun qophaa'aa jira filannoodhaaf. Paartiileen kunoo maaliif qophaa'aa jiran? We don't know. Kanaaf waa'ee filannoo kanarratti annan lallaba maaliif boru gaabburra arra lallabuun haa wayyaaf. Waa'ee filannoo kanarratti arra gatta'anii walii galteerra galuu annan filannoo qofa beekta. Waa'ee filannoo hoggaa jennu eenyu aangoo qabataa osoo hin ta'in. They are the goalposts, they are the lines. Achi eesoo dhiite maanoodha. Eesoo dhiite ergooreen seddaama. Koornaan qabe ka jawsan namni beekuu danda'uudha qaba. Calliftee dirree bantee kubbaa gad darbitee gad hin lakkiftu akka daa'immanitti namatti. Kana gochuu danda'uudha qaban paartileen siyaasaa ani ummata jaaruu fi of jabeessuun cinatti guddaan kan godhuu qaban dhiibbaa guddaa hedduu disappoint na godhaa jira dhugaa yoo na gaafate. Waa'ee filannoo irratti dhiibbaa godhaa jiran paartii irratti. Numa warra dhaabateetuma wanni godhutu yaada kennaa jira malee warri paartii siyaasaa dhiibbaa godhaa jiran. Ji'a kurnan irraa dorgomuu hedammoo ni dha. Yoo dorgoman boordii filannoo amma jiru kanaan dorgomuu hedammoo seeruma amma jiru kanaan dorgomuu hedammoo akkam godhuu hedan. Kanarratti mari'ataa hin jiran. Filannoon yoo dhufe immoo hundi isii gir jettee dirreetti seenti. Dirree san keessatti taphataan 18 ka garee kana jiraa fi gara kana jiraa hin beeyne kubbaa gamaa gamana xallasaa biyya jeequudhaaf ta'a. Kuni one of the most serious threat qabsoo keenyatti yeroo ammatitti waa'ee kanarratti mari'achuu dhabuu isaaniiti. Kanaaf an akka kiyyatti dursi waa hundaatu paartiileen kun dhufanii waliin taa'u. Filannoon maal bu'aa qaba? Fakkeenyaaf waan anti suuraa irra kaasee irratti gabaabaa barreesseetiin ture. Paartiileen kun nutti baay'atanii haa xiqqaatanii dhayaan akkamitti keessa dhayitee walitti macaraafta? Akkam gootamu hin dirqisiifta? No. Wanni lakkoofsa paartiilee fi cimina isaanii murteessu gabayaa siyaasaati. The marketplace of politics. Gabayaa siyaasaa ammoo jechuun qophii gara filannootti godhamudha. Yeroo akkoo paartii biyya kanallee paartiin kan cimtee jabaattee uummatatti waa gootu gaafa filannoon as dhiyaatu. Kaampeen season as dhiyaatu. Yeroo sanitti mo'achuu waan barbaadduuf afaan ifillee sirreeffatti bakka ciiftullee ni kaati. Walitti illee daddabalamti. An akka laalutti filannoo odoo ka jennu taate paartiileen tuni afuriif akkasirra hin dabartu. Walitti baay'ee hedduunsi maaliif mo'achuu waan barbaadaniif waliin dorgomanii hundi kasaaruu waan hin barbaanneef walitti baqanitti paartiileen kun gad xiqqaatan. Paartiilee kana manguddummaa walitti dhiyeessuu hin dandeenyu. Kana Oromoon mataa namni baay'een dhiibbaa irratti godhaa jira. Paartiilee kana walitti dhiyeessaa tokko godhaa hin dandeenyu. Amma dura OMN irratti yaallet it was a waste of time waan hin taane. Wanni nu godhuu dandeenyu the marketplace of politics. Bakki gabayaan sun akka jabaattu. Garuu immoo gabayaa san hoggaa lafa keenyu tokkoffaa guyyaan gabayaa sun yoomii walii galuu danda'uudha qaban. Gabayaa san eenyutu jalqabsiisaa? Eenyutu bulchaa? Gatiin isii maali? Qaranni isii maali? Gibirri isii maali? Walii galuu danda'uudha qaban. Kana yoo kan hin goone taate akka amma deemanii alaabaa fuudhanii uummata keessa fiigan kanaan gaafa filannootti dhiyaanne wal balleessuuf deemti jechuudha. Kanaaf ani dhaamsa uummata keenyatti illee hayyoota keenyatti illee dhaabbilee tanallee waan dhagayan taate anitti waandu gaa'ee dirree keessaa manatti ol deebi'aa xarapheeza irra taa'ati waa'ee filannoo ani beekaa filannoon boruu haa ta'u iftaan haa ta'u jechaan jiru seerri filannoo kun haa ka'u sun haa ka'u jechaan jiru filannoo kana abaluu haa bulchu I don't care garuu they must agree on the rule of the game because any game without rules is lawlessness. Ammayyuu seer-dhablummaan nu cinqaa jira. Gaafa seer-dhablummaan hawaasa keessa gara gandaa fi magaalaa keessa jiru kun gara hoggansa siyaasatti dhufe uummata keenya gosa gosaan gandaan amantii qoodanii wal ficcisiisuuf ta'an. Kanaaf red line masmara diimaa caamuu hin qabne irratti walii galuu qabanii kana natti fakkaatan itti aana. Galatoomii Jawar. Iskeel waa'ee paartilee siyaasaa Oromoo kana irratti yaada gabaabduu yoo nu laatte waa'ee dhimmi siyaasa Oromoo sadarkaa biyyaatti maalirra jira kan jedhutti dabarra. La dubbiin jirtu waan nama mootummaan uummata dhaggeeffatee ta'uutu irra jira jedhee labsedha. Adawaawii haa ta'u,
Dhaadhii yoo ta'u kan isaan irra wal jedhanii dirreen siyaasa dhiphatteetti dirree siyaasa sana bal'isuun nurra jira kan jedhu irratti walii galamee jira. Silas kan hin dubbataa tureni dirree siyaasa sana bal'isuu irratti waan dubbatame jira. Dubbatamuu darbee garuu hojiirra wanni oole hin jiru jedheetanii yaadaan. Dubbachuudhaa fi waa tokko salphisuun uummataa salphisuun waa tokkodha. Garuu dirree siyaasaa sana kan salphisani, kan dhiphisani, kan daangessantu jira. Seerotatu jira. Gaariidha warri amma mootummaarra jiranii seerota sanaa hojiirra oolchaa hin jirru kan isaan jedhan jira. Yoo isin duutanoo, yoo isin ajjeefamtanoo maaltu ta'a? Yoo isin fedhii isin qabdan uummata sanaaf qabdan sun immoo akka dheengadda irra hojjetame. Yoo isin hin jirre yoo isin dhukkubsattanoo. Kanaaf waan dhimma uummataa ilaalchisu fedhii uummata nama tokko irratti miti kan inni dhiifamuun irra jiru. Seera irratti. Seera biyyaa irratti kan inni. Ammayyuu taanaan seera miidiyaa ilaalchisee kan namni akka garaasaatti hin dubbanne dhiphisiisee ammayyuu akkuma jirutti jira. Hin ilaalamaa jedhaniiru gaariidha ilaalamu. Seera shororkeessummaa kan jedhu kan dhiphisiise nama meeqa mana hidhaatti kan guure hojiirra jira. Hojiirra oolchaa hin jirru jechuun waa tokkodha. Garuu it's on the books. Seerri dhaabbileef hawaasummaa kan jedhu suni kan akka uummanni walitti dhufee dhaabbilee tokko dhaaba jaarrateetii mirga isaa hin eegsifanne kan rakkisan ammayyuu hojiirra jiru. Hojiirran oolchaa hin jiru jechuun waa tokkodha. Inni garuu gadhiifamuutu irra jira. Inni sun furmaata argachuutu irra jira. Inni sun ka'uutu irra jira yookiis waan yeroo waan calaqqisu ta'uutu irra jira. Garuu siree dirree siyaasa sana bal'isuu yeroo jennu sadarkaadha qaba adeemsisaa. Sadarkaan jalqabaan yeroo itti dorgomtu, yeroo itti morkattu, yeroo itti wal mormitudha. Yeroo itti anaa filadhaa jettu sana keessa isa sana bal'isuudhaaf, morkii sana gochuudhaaf, ilaalcha adda addaa kan qaban dhaabbileen adda addaa yeroo morkii sana keessa akka garaa isaaniitti hojjechuudhaaf namni tokko mootummaarra jiraate dhiise seera biyyaa ergii ta'eetiiti morkachuuf akka jirutti inni lafa taa'utu irra jira jalqaba. Gaafti uummanni itti dubbatu immoo jira. Gaafa uummati sagalee isaatti kennu waan isaan jedhan sana dhaggeeffatee immoo guyyaan itti kennu jira. Guyyaa filannootu jira. Yeroo filannootu jira. Guyyaa sana irratti immoo amma daangoo sana kan xiqqeessan, kan dhiphisan dirreen siyaasaa sun kan dhiphatu akka kan godhan kan jiru guyyaa sana irratti mirga uummataa kan huban seerotatu jira. Seeronni suni keessumaatiiti paartii filannoo galmeessuu irratti amma warri biyyatti galan kan isaan himataa jiran tokko isa ittaana. Waan isaan himataa jiranii kan yeroo nurratti fixaa jiru galmaa'uudha. Galmaa'uudhaaf iyyuu dandeenye hin beennu jedhaniiti himataa jiru warri biyya bakkeeti biyyatti galanii kan yaalaa jiran jiru. Galmaa'uudhaaf dhaqanii kan galmaa'uudhaaf hin dandeenye jiru maaliif seericha sana turattisaa. Lammata immoo guyyaa filannoo sana irratti akkaataatti filannoon deemu warri mormitootaa mootummaadhaa wajjin paartii mootummaadha jiru wajjin walqixxummaan qaban dirreen sun isaaniif waan walqixxaate miti. Sababii kanaatiif seerri sunis geeddaramuutu irra jira. Guyyaa sana seerri filannoo suni yoo geeddarame malee gajjallaadha warra nama sagalirraati jalqabee hamma gajjallaatti yoo geeddarame malee humtuu ta'uudhaaf hin danda'u. Sababii kanaafi karaa mootummaa wanti godhamuun irra jiru kanadha. Warri mormitootaa waan Jawaar jedhe irratti baay'ee waan hin dabalu hin qabu. Paartiin OPDO malee hin jiru. OPDO duwwaadha kan qophaa'e. OPDO duwwaadha kan biyya bulchuudhaaf danda'u. Warri kaan calluma jedhaati jalatti galaa kan jettu jirti haasaan. Haasaan akkasii mooralii sirrii miti. Uummanni Oromoo waan filatu keessaa qabaachuutu irra jira. Filannoo keessaa filatta malee paartii tokko keessaa paartii tokko hin filatte. Haasaan isheen akkasii dubbiin isheen akkasii paartii tokkitti duwwaa jalatti hiriiraa jettu dhaabachuu qabdi isheenis. Lammata Oromoodhaaf kan dhaaba godhanii dhaabbileen adda addaa kan socho'anii isa amma jedhamu konsensasii wayii qabaachuutu irra jira. Wanni qophaa'ee jira isa fuudhanii ilaaluu danda'utu irra jira. Kanarraa kan hafe isuma amma jedhame sana keessatti wal morkachuun waan adda addaa qabaatanii uummatatti dhiyeeffachuun waanuma jirudha. Garuu kaampeenii sanaaf qophaa'aa jiru warri paartiin adda addaa kun. Kana isaan kana irratti qophii gochuu irratti waan Jawaar jedhe irratti hedduun dabalu garuu qophiin sun ta'aa hin jiru. Ammayyuu taanaan uummanni Oromoo filannoo godhachuudhaa fi waan filannoo ta'u gidduu gochuudhaaf qophiin godhamaa hin jiru. Kanatu nama yaachisa. Galatoomis qabxii sattaanutti dabarra amma waan Oromiyaa keessa jiru waa'ee paartiilee siyaasaatiin qabnee hamma tokkos haasofneerra.
Mee dhimmi Oromoo kunoo erga Opiidiyoon muummicha ministeeraa ta'ee booddee dhimmi Oromoo kun akkamittiin ilaalamaa jira? Walumaa gala isaa jechuu kooti. Keessumatti iyyuu akka riitoorikii siyaasaatti, akka seenessa siyaasaatti maal filate muummichi ministeeraa? Mallattoo inni argisiisu irraa, qabiyyee dubbii inni dubbatu irraa, namoota inni ofitti naannesse irraa, ayyaana inni irratti argamuudhaaf filate irraa, wantoota kun immoo waan isaan walitti qabaan isaanii fidaa jiran walitti qabnee gaafa ilaallu iddoon Oromoodhaa giddugaleessa biyyaa irratti akkamittiin ilaalama kan jedhu akka kaafnee haasofnu barbaadeetanii wantoota kana kaafnee akka haasofnu kan nu dirqisiisu yaaddoo baay'eetu jira. Maaliif Oromooni naannoo keessanitti dhimma keessan yoo fixattan hingaa tendensiin jedhu wayii jirti ammuma mataasaayyu wanti si yaaddessu hin jiru kunoo achiiti Oromiyaan of bulchaa jira sanadhaa kanadha wanti jedhamu inni Oromiyaan keessa jiru suma nuyi haasofnu jechuudha. Inni kun maanni sadarkaa biyyaa sadarkaa Itoophiyaatti gaheen Oromoon qabu akkamittiin ba'amaa jira amma. An gama kootiin yoo dubbachuudhaaf ta'e gaafa Oromoon muummicha ministeeraa ta'u biyyi sunii falaasama siyaasaa isheen hordofaa turte beekamaadha. Falaasamni siyaasaa isheen hordofte immoo biyya sana biyya dhiigaa godhe biyya du'aa godhe malee waan tokko iyyuu hin finne. Yaadegis dhufee falaasamni siyaasaa inni biyya sanatti fidee nagaa hin buusne yoo Oromoon dhufee du'aa Oromoo keessaa waan ba'e wayiitu nama hunda wanti walitti qabuu danda'u wayii falaasamni siyaasaa kan Oromoo keessaa madde as ba'ee bu'aa wayii buusa kan jedhu yaadeen ture an ofii kooti. Inni kuni bishaan qabduu ta'ee hafeera. Maaliif muummichi ministeeraa yaada kanaayyuu wanta qabu miti. Inni amma rakkina hin qabu. Garuu riitoorikii inni fayyadamu gaafa ilaallu wanti Oromoo achi as bututu hin ta'in wanta Oromoo achi bututu baay'ee. Mee wanta letisaan kaa ofii kooti waan hin taajjaberraa isin ofii keessan yaadatti kennuu dandeessu waan hin taajjaberra. Ayyaanuma itti Isaayaas irratti simate irratti lafi itti Oromoon irratti mul'atu tokkittiinsa hin jirtu. Inni kun egaa biyyatu arge waan ta'eef namni waa'ee kanaa falmuu danda'us waan jiru natti hin fakkaatu. Keessumatti amma waanuma tokkitti fakkeenya tokko yoon kaase abboonni gadaa Oromoodhaa kaawunsiliituu qabanii Finfinnee keessatuu taa'anii ayyaana mootummaan guddaadha jedhee kaa'ate kanarratti ituu namni Opiidiyoo keessaa filame muummicha ministeeraa ta'e abbaa dhimma kanaa ta'eetu jiru Oromooni akka inni mul'atu namni fedha agarsiise hin jiru sadarkaa biyyaatti. Hin jiru jechuudha. Abboonni gadaa guyyaa jalqabaa hafaniiru. Egaa kun dogoggora waan ta'eef amma immoo galma sana keessatti immoo dhiyaatu immoo kan jedhus immoo yaanni immoo achittis abboonni gadaa akka isaan dhiyaatan hin eeyyamamneef namni isaaniin fiduu barbaades hin jiru. Kun egaa leetestii warra ta'an dhiyoo kana keessa warra ta'anii fakkeenyuma fudhadhee kaasuudhaaf jedheetani. Wanti Oromoo fakkaatu kun achi asoo butamaa hin jiru. Rooliin Oromoo akkamitti ilaalama wiirtuu biyya kanaarratti. Keessumatti riitoorikiin naannoo muummicha ministeeraatiin dhaga'amu nereetiivii sabboontummaa Oromoo wanta dhiibbatu wanta ofirraa achi dhiibu natti fakkaata. Keessumatti iyyuu mootota bara durii kaasanii jechuun kun namoota dhimma Oromoo gadi ilaalanii beekamtii kennuun ayyaana isaan qopheessan irratti argamanii beekamtii kennuufiin mallattoo isaanii achi ol kaasanii kan Oromoo xiqqoo gadi qaqqabuun kun akkamittiin ilaalama isin akkamittiin ilaaltan sadarkaa biyyaatti iddoo Oromoo qabu amma erga muummichi ministeeraa kun dhufe Iskeel. Waa'een Oromummaaf waa'een sabboonummaa Oromoo sadarkaa muummicha ministeeraatti hedduu ka'aa hin jiru. Inni beekamaadha. Inni waan dhokataa miti. Achirratti hin dubbatamu tarii muummicha ministeeraa biyya Itoophiyaa hundaa waan ta'aniif waa'ee kanarratti sagalee baay'ee dhageessisuu dhiisuun isaanii waanuma fudhatama ta'uu danda'utu jira. Daangaa darbanii dubbachuutu immoo jira. Daangaa darbanii immoo dubbachuutu jira. Achirratti rakkootu jira. Sabboonummaan Oromoo sadarkaa tokkorraa sadarkaa tokkotti darbaadha dhufu. Jalqaba gaafa jalqabu sabboonummaan Oromoo balaaleffachuudhaan rakkoo irra gahe. Gadi qabu irra gahe. Aadaan isaa dhokachuu irra gahe. Dinagdeedhaan gadi qabamu lafa isaa dhabee of bulchuu dadhabuusaa, namummaa isaa dhabuusaa, eenyummaa isaa dhabuusaa kan itti fide
Miniliktu kana nutti fide jechuurraani nafxanyaa jibbuurraatiitiitii jalqaba. Ofirraatii isa kaasuudha. Farra nafxanyaa kan ta'u haasawa akkasiitiin jalqaba. Yeroo keessumaa 91 jalqabe immoo haaressamaadha dhufeetitii waan sabboonummaa Oromoo kun haaraa dhufeetitii jaalala Oromoo duudhaa Oromoo jaallachuu isa ol kaa'achuu gadaa of Oromoo dubbachuu waan ofii duwwaa ofirratti tikfachuu aadaa ofii guddachuu eenyummaa ofii guddifachuu isarratti hundaa'eeti deemaa dhufe. Amma dhiyoo kana immoo sadarkaa gara biraattis waan darbe fakkaata ture. Oromoo duwwaatu hin ta'in naannoo Itoophiyaa hundumaatiif iyyuu fala kan ta'u furmaata kan ta'u akka ji'ogiraafiidhaan giddugaleessa seenaan giddugaleessa siyaasaan giddugaleessa akka ta'etti mootummaa abbaa irra yeroo dheeraadhaa fi Itoophiyaan sanarra ture iyyuu ofirraa irraa deemsisuun yeroo inni itti ga'etti daangaa darbaniititi farra isaa dubbachuun jalqabame sadarkaa muummicha ministeeraati jechuudha. Yeroo itti sabboonummaan Oromoo ofirra iyyuu darbee argitee of jaalachuu yeroo darbee warra kaan iyyuu bilisa baasuu yeroo inni ga'e sana keessatti Oromoonii sabboonummaan isaa uummata Oromoo iyyuu xiqqeessa kan jedhamutu haasa'amuu jalqabame. Waa'ee haasaan kun immoo eenyuun humneesse eenyuun jajjabeesse yoo itti ilaalte warra hamma har'aatti farra bilisummaa farra demokiraasii warra ta'aniiti humneesse. Isaantu amma humna godhateeti warra sabboontota Oromootiin warra siyaasaa DNA jedhanii tuffii guddaadhaan yeroo itti dubbatan irra ga'e. Kuni ana hedduu nan naasisu natti hin tolu nagaruu nan naasisu maaliif beektaa? Sabboonummaan Oromoos Oromummaanis bilisummaan Oromoos Oromoon demokiraasiitti deemuunis harka nama tokkos harka dhaaba nama tokkos waan hin jirreef. Oromoon qeerroo qaba qeerroo nama hunda dhabne hunda isaa ilaallataadha jira. Garuu falaasama wal jaalachuu yoo jaallanne iyyuu falaasama bulchiisaa ta'ee dhufuudhaaf hin danda'u. Maayils mana Oromoofaan waan isaan dubbatan wal jaaladhaa jechuu duwwaadhaanii biyyi biyyan ta'u. Maaliif uumama namaatu kanaatiif hin eeyyamu waan kana. So kana irra jirru sababii wal jaalachuun irra jiruuf wanta sabboonummaa Oromoo jedhee warra kaan irraanfatu irraa balaaleffachuun irra jira jedhu kuni rakkoo guddaa fiduudhaaf jite adeemaa jira. Oromoo duwwaadhaaf itoo hin ta'in biyyuma Itoophiyaa sana tokko gochuu sana irratti rakkoo lafa fidu gahee jira jedhanii yaada akka haasaa afaanii. Galatoo Misqeen wanta kanarratti Jawar yaadu waan inni taajjabe fudhachuu koo duraa wanta innillee as bahee hin dubbatin malee magaala Finfinnee keessatti Hacaaluu irratti aggaamamee wanta jedhamu sun xiqqoosee wanta gaarii fakkaatee natti hin mul'anne akki inni itti wanti inni raawwatame sun jechuudha. Maaliif gaaffii guddaa namatti kakaasa wanti akka kanaadha. Yeroo wayyaaniin illee ijoollee Oromoo rasaasaan reebaa turtetti namoonni Finfinnee keessa jiraatan eenyuun iyyuu ta'an artistoota Oromoo akkas gochuudhaaf yaadii hin goone. Innaa gam tokkoon giddugaleessa irraa wanti jiru kun wanta naannoo sana jiru waan itti senatti fakkaata. Innaa keessumatti iyyuu maalifitu alaabaa akkasii qabachuu diddee jedhame dubbiin jedhamu suni dubbii gaarii natti hin fakkaanne anaan gama kootiin. Kanaaf artistoota Oromoo Hacaaluu isa ta'u eenyuun isa ta'u namoota yaada Oromoo bakka bu'an namoota simboolii Oromoo bakka bu'an namoota yaada Oromoo tarkaanfachiisan dhukkuba Oromoo namoota dubbatan yeroo kanatti itti bu'uun kun maalirraa dhufe? Anaan akkanatti fakkaatutti giddugaleessa biyyaarratti isa tokko ol qabanii isa tokko achi butuu wayii natti mul'ata anaan. Ani yaaddoo kana baay'ee itti irra deddeebi'ee haasa'aa maaliif jechuun furtuun fayyadaman yeroo muummichi ministeeraa dubbatu jechuun inni itti fayyadamu baay'een isaa siyaasa gar tokko dhufe kan adeeyyuun fakkaatu takka takka. Multinational Federation yookaan immoo Federation saddaneessaa nama geggeessu fakkaatu takka nama yaaddessa. Innaa kanarratti wanti adeemaa jiru xiqqoo anaan na yaaddessaa kan yaada kana kaase. Jawar asirratti wanta taajjabde yoo qabaatte yaada kennatti.
Look, gaafii Oromoo gammaan deebineen dhugaadha. Abiy gaafii Oromoo akka deebisu irraan eeguudha. Dirqamni isaa very simple. Dirqamni isaa biyyattii tana sirna abbaa irree diigee qeerroon itti kennee jira. Makiinattii tana dildala sana ceesisee gara sirna dimokiraasiitti ceesisuudha. Yeroo kana keessatti fakkeenyaaf gaafilee gurguddoo Oromoo dhimma Finfinnee dhimma itti kaasaa hin jirru ittis kaasaa jiru uummannis maaliif gaafii kana nuu deebisii miti uummanni keessa gaafasa eegu. Uummanni isaa amaanaa itti kennate sirna abbaa irree kuffifnee jirra. Biyyattii tana fuudhitii gara sirna dimokiraasiitti ceesisaniiti qulfii itti kennanii makiinatti irra safaanii jiran. Hojiin isaa achi ceesisuudha. Garuu wanni fudhatama hin qabne waan qabsoo hanga ammaa hojjetamte miidhu faallessu booddeetti deebisu hojjechuun garuu naaretiiviin fakkeenya maybe akka laafaatti ilaalanitti fakkaata. Gaafuma dura taayitaa qabate waa'ee Minilik eegale. Minilik jaalachuu danda'a ilaalcha akkasii qabaachuu danda'a. Muummichi ministeeraa san godhuu hin danda'u biyya sanitti rakkoo uumuu yoo barbaadu taate malee. It's not about liking that guy. Maaliif nation building biyya jaarre yoo kan jennu taate waan ummata walitti fidurratti biyya jaarta malee waan ummata addaan mataa qaburratti biyya jaaruu hin dandeettu. Minilik irratti ummata jaaruu hin dandeettu. Waan kalees wanni gaariin ummanni kun kalees waliin qabu hin jiru. Waan gara fuulduraa waraqaan adii waan gara fuulduraati. Sarratti fuulleffachuu danda'u qaba. Gaafa san kanan dubbachaa ture. Wanni sodaatne garuu deebitee dhufte. Humnoonni reactionary jennuun kun humnoonni biyyattii gara sirna kaleessaa deebisanii ijaaruu barbaadan suni mo'amanii harka kennanii turan waggoota afran dabre kana keessatti. Sababa isaatiin deebi'anii ol kakaa jiran. Humnoonni kun garuu Itoophiyaadhaaf furmaata fiduu hin danda'an. Kana saggaa araarsaa sirriitti barreeffamaasis haasayaanis sirriitti ibsee jira. Wanni dogongora guddaa uume amma isatti illee rakkoo uumaa jiran. Ani nan gammade dhugaa yoo nan jettan waan dheengaddata irratti. Maaliif karama inni saaqan isa salphisan uummata duratti. Isa salphise gurbaan wallisaan sun. Isaayyaas Afawarqee duratti. Qeerroo duratti waan akkasii jechuunsa kabajaan affeeramee dhufe. By the way, xayyaara dhabanii isa biyyaanirraa isa biyya alaatirraa nama biraa xayyaararra buusanitti fe'anii fidan. San booda walistoota wajjin hin taa'u jee VIP keessa teessan. Achirraa waltajjii jarri dubbateerraa dubbadhu malee hidhee isaarra bayyaa ture. Ol bahee garuu uummata duratti isaan salphise jechuudha. Contradiction achirratti mul'atu sullee ka agartu Abiy nama saffisa waa baratu kanarraa waa barata jedhee na abdadha. Constituency isallee beekuu danda'uu qaba. Waan takka ifa haa ta'u Itoophiyaa keessatti sabboonummaa lama qofatu biyya sana gara fuulduraa ittiin deemuu danda'a. Gara fuulduraa sabboonummaa sabootatu gara fuulduraa ittiin deemuu danda'a. Biyyattii sanuuf duuba kan deebisu immoo sabboonummaa Itoophiyaa kan kijibaa kan durii kana. There is no future in that one. Kanaaf humna Oromoo kanan booddeessaa adeemsi ittiin deemaa jiru kuni akka nama osoo makiinaa oofuu goommaa of jalaa uraatti. Abiy goommaa of jalaa uraatti deemaa jira gara kanaan yoo kana yoo dhugaa walitti himnu jennu. Maybe harka ta'uun gaagaataan Finfinnee kun nama shawwaduu danda'a. I know them, I've been there. Nan beeka sirriitti. Harka sii dhayanii galgala uleessitti qaran bulan. Kanaafi furmaanni jiru sabboonummaa haaraa uummata walitti fiduu danda'uun deemuudha. Fakkeenya yaanumaan maddammariin ni jedhee fide kun ani durlee komandaratti godhuun barbaadu maaliif waan hiikkaa qabu miti. Namoota namni hunduu akka hiikkataa jira garuu rakkoo uumaa jira. Maal jecha is it assimilation or is it integration? Kan adda baasee ilaaluu danda'uudha qaba. Kanaaf akkaataan fakkeenyaaf waan tokko jira beektaa. Paulo Freireni in the pedagogy of the oppressed waan tokko jira. Elitiin cunqurfamaa keessaa bahan sirna cunqursaa irratti hoggaa qabsa'an of ta'anii biyya bulchuudhaaf osoo hin ta'in bakkuma cunqursaa san ta'anii amaluma cunqursaa sana itti fufuu barbaadan. Hoggansa amma jiru qofa keessatti osoo hin ta'in even hoggansa qabsoo bilisummaa Oromoo keessallee rakkoon tokko jira. Of taanee biyya san bulchuu hin dandeenyu yaani jedhu kun gara kanaan abaarsanutti seenee garuu kan Paulo Freire psychology of the oppressed keessatti sirriitti lafa kaa'a. Kanaafi
Yoo kana kan goonu taate Oromoo ta'ee Oromoo waan Oromoo baay'isee jedhaniin qubanatti qaban jechuun abbootii gadaa birraa hambisan. Abbootiin gadaa garuu they are the only legitimate representation of Oromos. Kana beekuu danda'u qaban. Har'a Oromoo haqaan ka bakka bu'uu danda'u abbootii gadaa qofa. Isaan qofa namni filame namni sirnaan filame Itoophiyaa keessatti. Itoophiyaa guutuu keessatti namni sirnaan filame abbootii gadaa qofa namni biraan jiru dhiiroo. Isaani kan uummata Oromoo qabu jara kan ofirraa fageessinaan Oromoo ofirraa fageessa deemte. Qeerroo muufachiifnan Oromoo muufachiisa deemte. These are the only legitimate force Oromoo biratti har'a dhugaa yoo dubbanu taate. Qeerroo ha qabsaa'ee uummata kanaa asiin ga'e qindeessee asiin ga'e hojii isaatiin kabajaa argate. Abbootii gadaa kan uummataan filamanii dhugaa uummataa dubbataa jiran. Abbootii gadaa maaf irraa fageessan beektaa? Isaan baasuu didan. Akka duritti ergamuu fi didan. Dhugaa uummataa dubbachuu eegalan. Karaa ofirraa fageessuu eegalan. That's not the way to do it. Tokko namallee tuffachiisa. Nama orma gammachiifne jedhanii uf tuffachiisuun dhufti. Asii beezii kee, kiristeensii kee muufachiifta. Gamasii immoo orma ofitti kofalchiifta. Of tuffachiisa deemta. Adeemsi kuni tokkoffaa qabsoo Oromoo keessatti illee garaagarummaan akka uumunutti uuma. Lammaffaa immoo hawwii gaarii qaba namni kun dhugatti jijjiirama gurguddaas fidaa jira. Deeggaramuus qabanii deeggarra humna qabnu hunda. Garuu akkan deeggarree rakkoo uumaa jira. Even deeggartoota isaa yoo laalte waltajjii san booda waltajjii bareedaa ture. Wanni amma inni dhimma Eertiratti hojjetaa jiru kun keessa isaa rakkoo haa jiraatu malee waan historical ta'e waan seena qabeessa. Garuu gurbaan sun dhufee jira jeeqe akkasitti. Kanaaf Itoophiyaa namni kun Itoophiyaan jaalatamuu ministeera. Saboota hundallee Oromollee nama jibbuu miti sabaa sablammoota kanallee gara fuulduraa geessuu barbaada. Tokkummaa kan barbaada. Garuu tokkummaan haalli ittiin deemamu tokkummaa waloota gara fuulduraa malee waan kalee atakaaroo wal nyaachisee nama wal ajjeechise dubbiin inni dhaqee tuttuqutuun waan ilmi namaa irratti wal fixa ture. Madaa sanitti deebi'anii tuttuquudhaan tokkummaaf jaalala biyya san keessatti uumuun barbaadan danda'amu. Tokkummaaf jaalala fuuldura gaarii uummatatti agarsiisuudhaan waliigaltee haaraa uumuudhaan kan deemamu. Hojii kana garuu hojjetaan jiru. Paartilee siyaasaa wajjin waliin dhufanii akkamitti sirna dimookiraasii itti dhaabu? Akkamitti walitti bu'iinsi kun akka hafu goona? Haasayamaan jiru. Hayyoota biyyattii walitti qabanii kan kaleessaa cufnee chaaptara kaleessaa cufnee boqonnaa kaleessaa cufnee boqonnaa haaraa akkamitti banna? Seerota jajallaa kaafnee haaraa akkamitti bakka buufna? Wanni jedhamu godhamaa hin jiru. Isuma qofa dhaqee uummatatti haasa'a. Conceptual clarity hin jiru. Kuni dhugatti rakkootti nu geessa. Kanaaf hubannaa godhuu barbaachisa. Ani gaafii uummata Oromoo deebisin jedhuun muummicha ministeeraati. Uummata Oromootillee obsa. Waa'ee Finfinneellee obsa. Waa'ee daangallee obsa. Daangaa qabdan qabadhaa ta'a. Waa'ee afaanillee obsa. Hin gaafatina gaafii gara. Waan lama qofa irratti muummicha ministeeraa eega. Tokko biyyatti saffisaan amaanaan isatti kenname. Amaanaan qeerrootti itti kenne biyyatti sirna abbaa irree diigee qulfii itti kenne kun makiinatti Itoophiyaa ta'e. Gara sirna dimookiraasii ceesisuu. Kan lammaffaa qabsoo Oromoo bakka geessee irraa abduu bakka hin deemne. Naareetiivii Oromoo himata Oromoodha. Aayidiyooloojii Oromoo tuquu hin qabu. Oromoo akka Oromootti deemuu dhabuu mirga isaati. Garuu waan Oromoof haalleessa. Waan humnoota kalee daaraa goonee irra tarkaanfanne akka isaan biyyee nyaatanii daaraa dhandhamatanii ol deebi'an humna itti horaa godhuudhaaf abduu deemuu danda'u qaba. Kuni maaliif Orma biratti isa tuffachiisa? Uummata biratti immoo uummata Oromoo biratti immoo deeggarsa sadabsiisan deema. Kana waa lama gara dimookiraasii biyyatti ceesisuu qaba. Dhugaa Oromoo qabsoo Oromoo tuqurraa abduu deemuu danda'u qaba. Wanta kan jechuu barbaadu waa jaaluu fatigaa. Jarattiin kalee Hacaaluu irratti waan akkasii yaalte osoo Abiy Minilik faarsuu baateen jettu. Osoo inni kana jechuu baate teetiin ka'ee waan akkasii naasootu. Hin jiru. Osoo inni hulaa banuufii baate ijoolleen durriyyeen tuni gadi baatee goota Oromoo akka Hacaaluutti irratti quba inni gootaate. Mammaasamaara tokko jira. Uraasareen tarsaaften waraabessi lixa. Uraa kennuu hin qabnu sirrii miti. Kanaaf
Oromoo akka kennatti jeeyachaan hin jiru. Garuu waan Oromoo faallessa. Waan Oromoo aarsa. Oromoo qofaa miti baay'isawwe. Wanni inni jedhu kuni sabaaf sablammoota biyyattisaa harka 90 kan aarsudha. Harka 90 kan alli niyet godhu. Kan moggatti baasudha. Qabsoo kumaatamaan ilmaan Oromootii fi saboonni biraa waggoota 50 dabre kana sirna fiwulaalaatii fi sirna olaantummaa qabu san diiguudhaaf godhan irratti kan qoosaa godhudha. Kana irratti immoo callifnellee waan wallaallu miti. Look, deeggaruu barbaanna waan gaggaariin hojjetu irratti jabeessuu barbaanna garuu waan qabsoo teenyaaf duubatti deebisu waan humnoota kalee mo'annee irraan tarkaanfanne ka'anii duubaan akka waraanan hiree banuuf irratti immoo wallatti callifan. Galatoomii Jawaar. Yaada xumuraa waan kennitu yoo hin jiraanne iseen sagantaan keenya kanumaan xumurra sa'aatiin keenya illee baay'ee deemira waan dubbattu qabda. Ngaa har'aaf. Haa ta'u daawwattoota keenya baay'ee galatooma ammammaatti waan nu daawwattanii fi haala yeroo Oromiyaan irra jirtuu fi guutummaan biyyaas akka jirtu qabxiiwwan sadii kaafneetu haasa'aa turre tokko jijjiiramni biyyi keessa seentee eessa ga'eera kan jedhudha. Inni lammaffaan immoo wanti lafarra jiru maal fakkaata keessumatti Oromiyaatti jijjiiramni akkuma jirutti ta'e uummanni maal keessa jiraataa jira kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo haala siyaasa biyyattii kan Oromoos akka agarsiisaatti waa'ee paartilee siyaasaa kaafneetu irratti haasa'aa turre. Anaa wajjin haasa'aa kan turan Profeesar Isqeel Gabbisaa Jawar Mohammed ogeessa teeknikaa keenya sa'aatii dheeraa taa'ee kan nu keessaa ture Fu'aad Siiraajii. Hundi keessan iyyuu galatooma sagantaan keenya har'aa kanumaan xumurama. Jiraattonni Cinaaqsan duuti maqaa daangaatiin nurratti deemaa jirtu saffisaan nurraa dhaabbachuu qabdii jedhan. Waaniif namni dhalate biyyasaa jechaaf dhalate. Baarii fi gamaahuu biyyasaa jechaaf dhalate. Biyyasaa jechaaf dhalateetti gammadee taa'uu qaba. Biyyasaa jechaaf taa'ee hormaatuu qaba. Biyyasaa jechaaf gammadee taa'uu qaba bilisummaan dhalannaan. Arramoo takittiin Abiyyuutti himu jiru akka hatatamatti waa'ee hamtuutu ni dhaabbattu. Bichatti miti Oromiyaa idil harkaa qabdi tun. Warra jinacsan aanaan jinacsan taanaan arra nuti Oromoo idil yaadu jirra malee nu bichiidhaatu waa ta'uu jirra itti yaadutti hin jiru. Maa mootummaan nuti yoo duran ta'in mootummaan olii sunuu hin ta'isu sila. Nuti dura ta'a malee dhiirti teenya ni dhumte. Dumartii fi maatii walii hafe akka mootummaan guyyaa arraa kana lola dhaabdu tarkaanfii takas nu fuutudha. Babal'ifannaa lafaa taasisuudhaaf humni hidhannoo gurguddaa qabu guutummaa Oromiyaa bahaa irratti bobba'anii akka jiran kan himan jiraattonni Cinaaqsan yaada isaanii ittuma fufuudhaan mootummaan naannootii fi federaalaatis qalbii isaa gama daangatti deebisee rakkoo daangarratti deemamaa jiru kana akka furu gaafataniiti jiru. Ardaa aanaa Cinaaqsan bicha odoon ta'in aanaa Cinaaqsan Gursum Baabile Qumbii Gujii Mi'eessoo hundarra bobba'ee jira jechuun sababii daangaa babal'ifachuutiin nuti uummanni amma wal fixu kuni kan giri jennu kuni kan jaartoo jennu kuni uummata eessumaa soddaati kan isaanis miskiina qotatu nuti miskiina qotatu intala walirraa qabnu eessumaa soddaati daangaa babal'ifachuu isaatiin eegale uummata keenya jijjigaa cabsee addunyaan hundi quba qabdi Itoophiyaa dhiisi aalamni quba qabaa jechuun tan aalamni irraa warare tan addunyaa fi seera keessa hin jirre tan nu baase san eega artii as cabse booda babal'ifannoodhaan girii kana keessa seenee meeshaa hidhee fi meeshaa adda addaa isin maqaa Soomaaliitiin anaa isin gargaaraa girii waan taataniif gataadhaa jeeni meeshaa gurguddoon nurra hidhamu jira. Nuti meeshaa gurguddoo harkaan qabnu qotee bula nama nagaa barbaadu karaa tokkoon hin talaggalle mangistiin nuun kannitu. Lola daangarratti deemaa jiru kanaan lubbuun namoota hedduu akka dabre dubbachuudhaan qabeenyi hedduunis badeeti jira jedhan jiraattonni
Cinaaksan kan OMN dubbiseem. Humni qindaa'ee aanaa kanarratti rakkoo hammaataa gaggeessaa jira jechuudha. Baatii soomana irraa jalqabee namoonni 30 irraa wareegamaniitu jiru. Namoonni 42 madaa'aniitu jiru. Manni 800 fi 16 hangaan ani beekutti gubateetu jira. Maatiin 1,600 mana isaatii irraa buqqee araddootatti aanuu fi akkasuma magaalaa tan keessa qubatanii. Qaamni mootummaa dhimmi ilaallatu kan nuti dubbifnes dhugaa jirtu lafa kaaniiti jiru. Nama 47tu wareegamee jechuudha. Namni 80 wayis madoo adda addaati kan madaawee ta'uusaati. Dabalataan araddoonni namni kana keessa du'e araddoota keenya keessa walakkatti araddaa walakkatti osoo namni mana isaa keessa jirutti osoo ooruu isaa keessa jirutti qabatamaan bakka namni itti du'es lafaadhaanis isin agarsiisuu dandeenya jechuudha. Araddoota kana fakkeenya yoo fakkeenya si fudhadhu araddaa geellaa qonnaan bulaan ooruu isaa dura itti du'ee jira jechuudha. Akkasumas araddaa tiiroo santaarree fakkeenya tiiroo santaarrees araddaa gumasaa namni kan itti du'e ta'uusaati. Akkasumas araddaa usweenee akkasumas araddaa hoosaalee dabalatee araddaa qobboo osuma bakkan hawaasni jirutti itti du'ee miidhamee keessa hawa araddaa qobboo mucayyoon tokko duraadha amma tokko dhatta taati jechuudha. Osoo mana dura jirtutti rasaansiin bakka hin argamne dhawame mucayyoo sun umrii amma tokko dhatta lubbuusi wareegamtee jirti jechuudha. Kanuma jala bakka namni misooma adda addaatti misoomuu qabu misooma dhabee jira jechuudha. Misooma yeroo jennu keessa bara kana rakkoo guddaa keessa jira jechuudha. Akkuma agartan sun qonna bulaa keenya midhaan sheenjii facaafatetti kan bulu ta'uusaati kan beekamu qonna bulaadha. Haa ta'u malee amata kana sodaan nageenyaa kana kan irraa ka'ee namni tokko kan lafa isaa qotatee waan tokko eeggachuu jiru amata kana jiru jechuudha. Kanaas dabalatee mana barnoota 39 yoon dogoggore malee 32 kan cufame ta'uusaati. Barattoonni 16,000 hanga amata 5 amata 6 amata 7 barnoota isaanii akka sirriitti hin hordofne ta'uusaati. Guutuma guutuutti mana barnooti cufame barnoonni sun ala hafanii jechuudha. Kanaaf akka biyyattis akka naannootis rakkoo miidhaa guddaa fidaa jechuudha. Weerara daangaa Cinaaksan irratti deemaa jiru kanaan lubbuun hedduun baduudhaa fi qabeenyi hedduun barbadaa'u kan dubbatan jiraattonni Cinaaksan rakkoon kunis furmaata osoo hin argatin waggaa 7 oliif deemaa akka jiru OMN itti himaniiti jiraniim. Ajjechaan daangaa Oromiyaa irratti deemaa jiru hatattamaan akka dhaabbatuu fi barri bara jaalalaa tokkummaa fi ida'amuu akka isaaniifis ta'u uummanni Cinaaksan